qooda qabnummoo qooda sana argachuuf qabsaa'uu qabna, hojjechuu qabna. Qabsoon keenya qabsoo dubbiitii fi qabsoo feesbuukii, qabsoo tiktookii osoo hin taane qabsoo hojiiti. Warri ismaarti goonuu keessaa isin tokkodha jechuudha. Diinagdeedhaan ni mul'anne malee hin ifne. Namni dhiibbaa hooggantoota yookiin gaggeessitoota waldaa kanaatiin ba'e tokko hin jiru. Fedha isaatiin kan ba'e. Yaa'ii waldaa hojii gamtaa itti fayyadamtoota jirraati. Waldaan hojii gamtaa itti fayyadamtoota jirraa dargaggoota qaxalee fi qaroo ta'aniin hundeeffama isaarraa kaasee amma guyyaa har'aatti kan itti fufee jirudha. Waldaa kana keessatti hojiiwwan dinqisiisoo jedhaman yeroo muraasa keessatti milkaa'umsi garaagaraa milkaa'umsi baay'ee namatti tolu galmaa'ee kan jirudha. Akkuma maqaa isaatii jirra jedhee jalqabee waldaan jirraa har'allee hojiitti jira jechuudha. Dargaggoota of keessatti qabachuudhaan milkaa'umsa yookiin immoo diinagdee keessatti furmaata kaa'uudhaaf waldaan kun kan dhaabbatedha. Gaafa waan tokko harkaan qabne gaafa maallaqa qarshii 50 walitti qabachuudhaaf karoorfanne galma kanatti wal argine ka'umsa salphaan turre karoorri kaayyoon abjuun nuti hoggoota arfa shanan darbe qabannee abjuu keenya walitti himne karoora keenya walitti himne karoora keenya sana immoo akka dargaggeessatti akka dargaggeettitti wal dhageenyee wal jala yaanee wal jala bobbaanee karoora qabanne isaan lafarratti buusuudhaan waldaan jirraa har'a sadarkaa guddaa irra gahee sadarkaa investimentii irra gahee har'a yaa'ii kana gaafa gaggeessu ani akka dura taa'aa waldaa kanaatti akka abbaa ayidiyaa yookiin abbaa yaadaa dhaabbata kanaatti gammachuutu guddaatu natti dhaga'ama isinillee baga gammaddan isin jechuun barbaada. Kanatti aansuun egaa dhaabbanni kun dhaabbatee yookiin waldaan kun hundaa'ee hojiileewwan adda addaatitti bobba'uudhaan dura seera qabeessummaa isaatiif dhaabbanni kun bu'a qabeessummaa gaarii akka qabaatuuf warri halkaniif guyyaan waliin dhama'an gidduu keenyatti warri argaman warri waldaa hojii gamtaa magaalaa Shaggaris keessumayyuu immoo kutaan magaalaa anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Egaa nuti akkuma maqaa keenyaa jirra kaleessas jirra har'as jirra gara fuulduraattis jirra. Egaa yeroo ammaa kana keessatti yeroo itti dargaggeessi wal baqatee yeroo itti dargaggeessi walitti madaquu dadhabe keessatti gaaddisa jirraa jalatti dargaggeessi amma kanaa walitti madaqee isin qofa miti dargaggoonni haalonni adda addaa rakkisee har'a hafanillee hedduutu jira. Kanaan wal qabatee egaa har'a nuti haalota rakkisoo kana keessatti dargaggoonni kun gaaddisa jirraa jalatti wal arginee dinagdee waarummaa qofa osoo hin taane gara investimantiitti ceenee har'a nuti akka waldaa kanaatitti dargaggoota kana wal taanee hundoofne har'a sadarkaa investimentiitii fi dorgommii dinagdee keessa jiraachuu keenya gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Akkasuma nuti akka waldaa jirraatitti akkuma dargaggoota kanaan taanee walitti dhufne waldooleewwan biraatiif fakkeenya ta'uu akka dandeenyutti kana ol ciccinee hojjechuu akka qabnuu fi kana ol ciccinee hamma amma deemne kana ol deemuu akka dandeenyu abdii guddaa walirraa qabna, abdii guddaa isinirraa qabna. Egaa nus akka dura buutotaa fi hooggantoota waldaa kanaatti, koree waldaa kanaatti hoggoota hedduu isin tajaajilaa turre akkuma jalqabarraa isiniif kaase gara fuulduraa yeroo muraasa booda yaa'ii itti aanuura walitti deebine bara gadaa kennaallee kan walitti dabarsinee wal harkaa fuunee wal utumnee wal gargaarree ittiin deemnu ta'a. Kana ol hojiileewwan akka waldaa jirraatitti hojjechaa turre hojiileewwan boonsaa hojiileewwan lafaa irratti isin argitanii ol hojiiwwan karaa keessoo kallattii adda addaatiin hojjetamaa turee fi hojjetamaa jiru hojii guddaadha. Akkasuma karoorri waldaa jirraa karoora guddaadha. Akka magaalaa Shaggar qofatti osoo hin taane waldaaleewwan magaalaa Shaggar keessa jiran addatti adda durummaadhaan taanee mul'annee yeroo gabaabaa keessatti investimentiitti ceenee investimentii irra kan jirru yoo ta'u kanaa ol taanee argamnee akka Oromiyaatitti akka waldaalee hojii gamtaa Itoophiyaatitti akka gaanfa Afrikaatitti xiyyeeffannee hojjechuu danda'uudha qabna. Karoorri keenyas galmi keenyas xiyyeeffannaan keenya akeekni keenyas sana waan ta'eef egaa hiyyummaan roga hundaan nuttis ta'ee biyya keenyatti gara fuulduraas akka dhufuu hin dandeenye nuti utubaa fi lafee dugdaa diinagdee biyya kanaa dargaggeessa biyya kanaa fakkeenya dargaggeessa mul'ata qabu dargaggeessa mul'anni isaa lafa qabate dargaggeessa dubbiin isaa gochaan mul'ate dargaggeessa waan haasa'u lafarratti buusu akkuma har'a taane har'a ni mul'anne malee hin ifne akka waldaa keenyatti nuti diinagdeedhaan ni mul'anne malee hin ifne ifuu qabna ifti nuti akka dargaggeessatti ifuudha qabnu ifa diinagdee guddaa gaanfa Afrikaa akkuma maqaa keenya durii sana abba waldaan jirraa biiftuu diinagdee gaanfa Afrikaa ta'ee mul'achuu danda'uudha qaba. Fakkeenyummaa magaalaa Shaggarii fi akka Oromiyaatti akka Finfinnee yookiin akka Itoophiyaa qofatti osoo hin taane akka Afrikaatti ifnee mul'achuu danda'uudha qabna. Kanaaf kaayyoo fi karoorri nuti qabannee kaleessa kaanee walitti himaa turre
hanga nuuf danda'ametti nutis dura buutonni waldaa kana tattaaffii gooneen waldaan kun gara bu'a qabeessaatti dhufee har'a bu'aa gaarii buusaa jira. Waldaa kanarraa bu'aa kan fayyadame waldaa miseensa waldaa kanaa qofa osoo hin taane ummanni biyya kanarra irraa bu'aa buufachaa jira. Akka fakkeenyatti yoon isinii kaase kaaffee jirraa akka fakkeenyatti wanta hundi keessan argitan kaaffee jirraa yookiin miseensa jirraa qofaa miti kan fayyadamu. Dhiyeessa jirraan dhiyeessu yookiin waldaa miseensa kana qofaa miti kan fayyadamu. Hawaasni keenya fayyadamaa jira. Hawaasa keenya qofa osoo hin taane sabaaf sablammiin biyya kanaa waan nuti walitti dhufnee buufanneerraa bu'aa buufachaa jira. Kun nuuf bu'aa guddaadha. Kuni nuuf galtee guddaadha. Kanaaf sochiin nuti har'a gochaa turre kun sochiin xiqqaan kun bor sochii guddaa kanaa olitti jijjiirame bu'aa gaarii biyya kanaaf buusuu akka danda'u akkuma maqaa keenya biyya kanaaf jiraachuu akka dandeenyuuf hojjechuu danda'uudha qabna. Dargaggeessi utubaa biyyaati kan jedhamu, dargaggeessi birmadummaa biyyaa tiksa kan jedhamu, dargaggeessi birmadummaa biyyaa tiksuu kan danda'u diinagdee waaraa yoo qabaate. Biyya kanaaf nageenya waaraa fiduu kan dandeenyu yoo dargaggeessi diinagdee waaraa qabaate. Nutis akka waldaa hojii gamtaa itti fayyadamtoota jirraatti xiyyeeffannaan keenya dargaggeessi keenya diinagdee waaraa gonfachuu danda'uudha qaba. Dargaggeessi diinagdee waaraa gonfate nageenya waaraa biyya kanaati jennee yeroo adda addaatti yaa'ii adda addaatti irratti dhaadannoo kana kaasaa turre. Kanaaf nutillee har'a tokkoon keenya yookiin giphii tokkoon keenya bu'aan jirraarraa argamu har'a giphii keenya seenuu baasu gara fuulduraatti waldaan jirraa bu'aa guddaa buusee miseensa keenya bira darbee biyya keenyaaf olloota keenyaaf obboloota olloota keenyatti bu'aa gaarii fiduu akka dandeenyuuf hanga dandeenye cechinee hojjechaa turre. Kana boodas cechinee ni hojjennaa. Waldaan kun waldaa umuriin isaa gabaabaa, hojiin isaa guddaa, ajaa'ibsiisaa, waldaalee biroof illee muuxannoo gaarii dabarsuu danda'u, waldaa egeree abdii guddaa irraa qabnu, waldaa nama boonsu. Akka waldaa hojii gamtaa magaalaa Shaggaritti nus karoorri keenya dargaggoota, dubartoota waldaa hojii gamtaa keessatti cimsinee dargaggoonni dubartoonni humna guddaa biyya kanaa lafee dugdaa biyya kanaa ta'an hiriirsinee waldaa kana cimsuu keessatti akka isaan gahee isaanii taphatan karoora guddaa qabannee jirra jechuudha. Waldaan jirraa fakkeenya kana nu ta'uu danda'a. Kanaaf waldaan kun ammallee hojii jalqabe kana gamtoomuudhaan tokkummaadhaan wal dhaga'uudhaan guddattanii akkuma dura taa'aa waldichaa kaase. Dura taa'aa waldichaa baay'ee dhugaa dubbachuuf taanaan waan waliigalaa waan guddaa kaase jechuudha. Waldaa kana akkuma durii waldaa hojii gamtaa qe'ee keessa naannessinu hinga bara waldaan hojii gamtaa qe'ee keessa naanna'u hojii gullitee hojjetu hingaa. Amma waldaa hojii gamtaa cimsuuf ammayyeessuun ol ka'iinsa biyyaaf jedhamni mootoon amma waldaa hojii gamtaa yoo cimsine yoo ammayyeessine oomishaaf oomishtummaa dabala. Waldaa hojii gamtaa gaafa cimsine dinagdee biyyaatu dabala. Waldaa hojii gamtaa yoo cimsine gabaatu tasgabbii argata. Waldaa hojii gamtaa yoo cimsine ammayyeessine waldaa dorgomaa taana. So akka Shaggaritti wanti nuun qabannee jirru waldaa xixiqqoo, waldaa dadhabaa, waldaa dudubatti harkifatu hin barbaannu. Smart cooperative for smart city inni qabannee jirra jechuudha. Smart cooperative yoo maal hojjetedha isa jedhu immoo isin dargaggoota kanatti waan himan miti. Namni tokko ta'ee waan hojjechuu hin dandeenye lamaaf sadii ta'ee yoo walitti dhufe beekumsa walitti fida, qabeenya walitti fida, dandeettii walitti fida, kalaqa walitti fida. Yoo walitti dhufee gamtoome nama tokko lama ta'ee isa hojjetu caalaatti bu'a qabeessa ta'a jedhamee jechuudha akka waldaanis barbaachise. Jalqabbiin isaas kana jechuudha. Isinis humna dargaggummaa kana qabdaniin imaanaa kanan isiniin jedhu humna guddaa biyyis abdii isinirraa qabu. Mootummaan abdii isinirraa qabu. Edda waldaan gamtoomtanii waldaa kaleessaa ta'uu hin qabdu. Smart cooperative ta'uu qabdu jechuudha. Warri smart goonuu keessaa isin tokkodha jechuudha. Waldaalee hojii gamtaa of harkaa qabnu kan excellence center goonee Shaggariif, Itoophiyaaf, Afrikaaf, addunyaaf galtee ta'uu qabna jechuudha. Fakkeenya manuun sochii gabaa keessatti taasisaa jirruun waldaan hojii gamtaa jalqabbiif jira malee waan nurraa eegamu hojjetaa hin jiru. Nuti Finfinnee qallabuu qabna. Finfinneef galtee ta'uu qabna. Finfinneef carraa ta'uu qabna. Garuu immoo akkasitti jirraa yoo jenne ammallee hojii guddaa nurraa eegama jechuudha. Akka waldaa hojii gamtaatti. So waldaalee qabnu kana isiniinis dabalannee waldaa 308 qabna.
waldaa 308 ismaart yoo goone mogolee yookaan lafee dugdaa shaggar ta'uu dandeenya. Darbinee lafee dugdaa Itoophiyaa ta'uu dandeenya. Oromiyaa ta'uu dandeenya. Afrikaaf illee mul'ata guddaa qabna jechuudha. Yoo akkamitti hojjenne jechuun isinii kaasuun hin barbaachisu. Yeroo keenya, beekumsa keenya, kalaqatti daballee, ariitii barbaachisutti daballee, baay'inaaf qulqullina isaa eennee hojii keenya hojjenne jechuudha. Yoo akka maqaa isaa gamtoomne jechuudha. Maqaa ta'uu hin qabu. Gamtoomuun maqaa miti. Gamtoomuun garaadha tokko ta'uudha. Isa tokko hin qabne tokko qaba. Beekumsa tokko bira hin jira tokko bira jira. Qabeenyi tokko bira hin jira tokko bira jira. Kalaqni tokko bira hin jirre tokko bira immoo jira. Kana walitti dabalachuu jechuudha gamtoomuu jechuun. Amma baratti Oromoon dudubatti wal harkisu hafeera. Sirna kana keessa teenyee miila jala wal teenyoo ta'e. Yoo wal takaalla ta'e. Yoo wal amanna ta'e. Yoo wal dhiibna ta'e. Sirni kunuun hin baatu. Barri kun bara hojii. Bara ifaajee. Bara itti dadhabdee gatii dadhabbii keenyaattu. Bara hojjettee ittiin of jiraachistu. Bara dadhabdee ittiin uummata kee bulchitu. Qofaa kee miti bar. Namni tokko gaafa dhalatu qofaasaa miti. Sooshaal biingi no. Dhalli namaa sooshaal biingidha saayinsiinsa. Qofaa kee garaa keessaa baata malee qofaa kee miti. Duduuba kee maatii jira. Obboloota kee jira. Duduuba kee immoo biyya jira. Biyya situ baata bar. Warra maa dadhabaa eenyutti laataa deemu isinitti kennaa deemu. Jenereeshinii kanatti laachaa jiru. Jenereeshinii biyya kana baatuu danda'u moo miti isiniif isa gaaffiisa. Yeroo qabnu allookeet goonee, humna qabnu allookeet goonee, qabeenya qabnu utuun qisaasessin dargaggeessa mana shiishaa, dargaggeessa mana caatii, dargaggeessa mana daddaa dhaabatu miti isin. Smart leader, smart cooperative jedhasa. Kanaafi obboleewwan keenya iddoo hin taane dhaabatan waamni ammallee akka waldaa booddeerra marii irratti kaasuu dandeenya. Ammallee imaanaa kanan isiniin jedhu dargaggoota baay'ee qabna fakkiirraa. Kan iddoo hin taane toroo isaanii sammuu isaanii qabeenya isaanii bitaa jiran. Isaanii waamnee gurmeessinee humna godhannee dhalli namaa namaaf bu'aa ta'utu irra jiraata. Ba'aa ta'uun irra hin jiraatu. Dhalli namaa isin maatii keessaniif carraa ta'utu irra jiraata. Maatii keessaniif bu'aa ta'utu irra jiraata. Biyya keessaniif bu'aa ta'utu irra jiraata. Kana ta'uuf immoo maal akka ta'uudhaa qabdan isiniyyuu tilmaamuun irra jiraata jechuudha. Kanaaf gaafa gamtoomnu immoo waan baay'ee hojjechuu dandeenya waan ta'eef tulluu nuun hin jigsine hin jiru, tabba nuutiin dhiibneen kuffisne hin jiru, kan immoo yoo gamtoomne tokko taanee ijaaramneedha jechuudha. Isin akka carraa ta'ee waldaa hojii gamtaa qabnu keessaa baay'een keessaan harki 90 dargaggoota kan argaa jirutti jechuudha. Isinirraa waan guddaa eenna. So yaa'ii kanaan egaan hojii isin erga hundooftanii waggaa 2 reefu xumuraa jirtu. Akka umurii keessanii min isiniin jedheera hojii guddaa hojjettaniitu. Hojii fakkeenyummaa gaarii qabu. Garuu immoo kanarra hojjechuu qabdu. Ammallee mari'adhaa yeroo irratti taati mari'adhaa. Yeroo eddanii miti yeroottis yeroo maleettis mari'adhaati. Rakkoon jiraanan battalaanii kaati hojii keessa waldaa keessan bu'a qabeessa taasisaa. Yaa bu'a qabeessa taatan immoo shaggariifis humna taatu, Oromiyaafis humna taatu, Itoophiyaafis humna taatu, Afrikaaf immoo ibsaa taatan akkatti mul'atu jechuudha. Rakkoon mootuu nambifatiin kaastanii hiikamuutu irra jiraata jechuudha. Rakkoo baattanii hin deemina. Rakkoo irratti mari'annee kallattii keenya baana. Ciminaalee jiran muddaran itti daballa. Wanta hudhaa ta'e immoo immoo isin deeggaruu qabnu. Kutaan magaalaa isin deeggaruu qabu. Qaamni jiru sadarkaan isin bira dhaabachuu qabu qaamni mootummaa asittis kaastanii mari'achuu hin dandeenya. Waldaa hojii gamtaa itti fayyadamtoota jirraatti gaafatamummaan isaa murtaa'e gabaasa hojiitii kan bara 2017 akkaataa kanaan isinii dhiyeessaa jechuudha. Waldaan kun akkuma hundi keessan seenaa isaa irratti beektanitti akkaataa labsii waldaa hojii gamtaa 985 kan federaalaa yookiin 2018 kan bara 2011 bahe waldaa hojii gamtaa Oromiyaatiin guyyaa 9 ji'a lammaffaa bara 2017 kutaa magaalaa Galaan Guddaarraa qaama seerummaa fudhatee hojiitti galee hojii hojjechaa jira jechuudha. Gaafa 9 ji'a lammaffaa bara 2017 irraa kaasee qaama seerummaa fudhatee hojii keessa kan jiru ta'uu isaatii jechuudha. Akkuma isin jedhe egaa labsii kanaan kan dhaabate jechuudha. Labsii 985 kan federaalaa kan bara 2009 fi 218 muraa 2011 labsii naannoo Oromiyaa kana giddu galeessa godhatee waldaa dhaabbateedha jechuudha. Itti fufuudhaan seenaa waldaa kanaa
gabaabinaan akkan faayila keessan irraa argachuudhaaf yaaletti gaafa waldaan kun hundaa'u nama 300 akka hundaa'e namni tokko tokkoon sheerii 3,300 yookiin sheerii 3,300 bitatee waldaa kanatti akka miseensa ta'e galmeedhaaf yookiin rijistireeshin fiidhaaf qarshii 1,000 kaffalamee akka miseensa ta'edha jechuudha. Ragaan dambii keessan irraa kan agarsiisu jechuudha. Isa kana yoon jedhu egaa nama 300 qabatee yeroo ammaa kanatti kaapitaala naannoo miliyoona 3.6 qabatee hojii isaa hojii adda addaa hojii dhiyeessii meeshaalee bu'uuraa meeshaalee kan biroo midhaan gosa adda addaa fi kaaffeellee banatee hojii keessa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Qabeenyi waldaa kanaa akkuma jedhu mata dureewwan naannoo 5 ta'an giddu galeeffadheetan inni isinitti himaa waldaan kun tokkoffaa irratti qabeenyi isaa meeqa qabeenyi socho'aan isaa qabeenyi dhaabbataan isaa hammam ta'a idaan waldaan kun qabu maa inni akkasumattis kaapitaalli waldaan kun qabu meeqa maddi kaapitaalaas meeqa kan jedhu ibsa qabeenyaa fi idaa waldaan kun qabuudhaan isinii kaa'e jechuudha. Gaafa 16 ji'a kurnaffaa bara 2017 guyyaa sanatti oodiitiin kun kan cufame ta'uu isaati jechuudha. Gaafa guyyaa 16 ji'a kurnaffaa bara 2017tti oodiitiin kun kan cufame yoo ta'u qarshii baankii qarshii harkarraa shaqaxa mana kuusaa keessa jiru meeshaa dhaabbataa kana hunda guyyaa sanatti haga guyyaa sanaatti laakkaa'amee oodiitii kanaaf kan dhiyaate ta'uusaa akka hubattaniin barbaada jechuudha. Gaafa guyyaa kanaa qarshiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa jiru qarshii 200,000 fi 19,727 saantima 27 shaqaxa mana kuusaatti laakkaa'ame gatii bittaatiin 200,000 79,900 fi 960 itti tilmaamamutu mana kuusaa keessa ture. Funaanama jedhamee kan qabame naannoo miliyoona 1 fi 1,109 fi 440 kan ta'u funaanamaan kan qabame jechuudha. Akkasumattis isaan kun qabeenya socho'aa waldaan kun qabu jechuudha. Naannoo miliyoona 1,609 fi 127 saantima 27 ta'u qabeenya socho'aa waldaan kun qabudha jechuudha. Kan biraan investimentidha. Investimentii yuuneenii itti fayyadamtoota shaggar irraa qarshiitti 100,000 sheerii bitatee jira jechuudha. Qarshii 100,000 itti fayyadamtoota shaggar irraa yookiin yuuneenii itti fayyadamtoota shaggar irraa 100,000 sheerii bitatee jira. Inni kan biraan investimentii jalatti hidhaa laga abbaa irraa boondii 15,000 bitatee jira jechuudha. Kan biraan qabeenya keessatti qabeenya dhaabbataan waldaan kun qabu naannoo yookittis qarshiidhaan yoo tilmaamamu miliyoona 2 fi 602,696 fi saantima 72 otoo hir'ina tajaajilaa yookiin depreciation cost irraan baasiini kana qaba jechuudha. Erga isa irraa baafne garuu gatiin galmee qabeenya dhaabbataan guyyaa sanatti qabu miliyoona 2 fi 200,270 fi 397 saantima 5 qabeenya dhaabbataa waldaan kun qabudha jechuudha. Isa kana depreciationii waldaan kun akka informationii isinis qabdanitti akkanin ragaa keessan irraa argettis qabeenyi kun otoo isin laayisensii kana hin fudhatiin dura bitameera jechuudha. Dura hojii keessa waan tureef turee laayisensii waan argateef qabeenyi kun waggaa tokko ol ta'eera jechuudha. Baay'een isaa immoo elektirooniksiidha. Waan kaafee keessatti itti fayyadamtan waan ta'eef saniif depreciationii waggaa tokko kan irraa ba'ee fi walumaa galatti qabeenyi socho'aan waldaan kun qabu miliyoona 3 fi 994 fi 524 saantima 32 ta'a jechuudha. Miliyoona 3 994 fi 524 saantima 32 qabeenya socho'aa waldaa itti fayyadamtoota jirraa qabudha jechuudha. Kaapitaala jalatti maddi kaapitaalaa inni tokko qooda miseensaati. Yoo jiraate kennaan jiraachuu danda'a, herreega of eeggannoo jiraachuu danda'a jechuudha. Qooda miseensaarraa akkuma dura isiniin jedhe kan nama 300 qarshii 3,300 900 sheerii waldaan kun qabudha. Herreega of eeggannoo 1,147 fi 548 saantima 28 herreega of eeggannoo booda isiniifan ibsa herreega of eeggannoo eessaa akka dhufe 1,147 fi 548 saantima 28 herreega of eeggannooti jechuudha. Kan biraan qabeenya waldaan kun
qabeenya dhaabbataan duratti isiniin jedhe san miliyoona 2,602 fi 696 saantimii 72 qabeenya dhaabbataadha. Qabeenyi dhaabbataan kun eessaa dhufe yoo jenne yeroo waldaan kun hin dhaabatin yookiin osoo waldaan kun hin ijaaramiin durattis waldaa qabdu turtan. Amma waa'ee waldaa sanaa kaasuu otoo hin taane qabeenyi kun achi ture jechuudha. Qabeenyi kun already eessaa dhufe kan miseensa kanaa waan ta'eef lakkoofnee qarshii ittiin bitametti jijjiirree waan arganneef qabeenya kan isin irraa bituu qabdan eessarraa yookiin sheerii keessan irraa ta'uu malaa jechuudha. Waldaan itti fayyadamtoota iddoo biraatii qarshii hin fidu sheerii isaarraa qabeenya dhaabbataa bituu qaba ture jechuudha. Amma kuni maal ta'e qabeenyi kuni waldaa duraarraa gaafa naanna'u gara waldaa itti fayyadamtootaa kanatti hin dhufne jechuudha. Hin dhufne jechuudha. Kana jechuun maali qabeenyichi jira. Qabeenyi dhaabbataan jira jechuudha. Qabeenyi dhaabbataan jiru suni gara waldaa kanaatti hin naannofne ture jechuudha. Nu immoo maal goone amma qabeenya dhaabbataa otoo arginu hin dhiifnu waan ta'eef kun naannee booda maal ta'an amma nama tokko gara sheerii isaatiitti jijjiiramuu qaba waan jedhu qaba jechuudha. Booda miseensi kun irratti dubbatee sirreeffachuu waan danda'udha jechuudha. Qabeenya dhaabbataatu jira. Qabeenyi dhaabbataan sun mana keessan keessa jira yookiin suuqii keessan keessa yookiin immoo kaafee keessan keessa jira. Gatiin bittaansaa jira. miliyoona 2,602 fi 696 saantima 72tti qabeenya tilmaamamutu mana keessan keessa jira jechuudha. So qabeenya kana bira darbuu hin dandeenyu waan ta'eef qabeenya kana qobaatti qabeenyuma jennee qabe ani qabeenyuma jedheen qabe jechuudha. Meebii boru qabeenyi kun eessa dhaqa? Sheerii miseensaa irraan bitee akka hin jennee fi sheeriin miseensaa galmaa'ee jiru qarshii 900 isiniin jedheera. Bu'aa buufadheen bitee akka hin jenne bu'aan kun miliyoona 2 waldaan kun hin buufanne jechuudha. So qabeenyi kun eessaa dhufe jechuudha? Waldaa isin dura yookiin daldala isin dura qabdan sanarraa qabeenya dhufeedha waan ta'eef qabeenyi kun yookittis waldaan sun yoo jira ta'e waldaan sun already amma akkanan argetti yookiin akkanan beekutti hojii keessa akka hin jirretti waan ta'eef qabeenya kana gara sheerii keessanitti jijjiirrachuudhumatu isin baasa waan jedhuunan miliyoona 2,602 fi 696 qabeenya dhaabbataa jalatti qabee gara qabeenya keessanitti fidee jechuudha. Walumaa galatti ida'amni kaapitaalaa kun miliyoona 3 fi 650 fi 245 kan inni isiniin jedhe suni isa kana dabalateeti jechuudha qabeenyi waldachi yookiin kaapitaalli waldichi qabu jechuudha. Inni kan biraan waldaan kun bara kana keessatti akkuma isiniin jedhe gaafa 9/10/2017 isin qaama seerummaa waajjira waldaa hojii gamtaa kutaa magaalaa Galaan Guddaarraa kan argattanii bara kana keessatti hin buufate moo hin kassaree kan jedhu maalirraa maal argate kan jedhu isinii dhiyeessuudhaaf yaalaa jechuudha. Inni tokkoffaan galiin tokkoffaan shaqaxa qofarraa yookittis meeshaalee bu'uuraa qofarraa bu'aa hin qulqulloofne 500,000 56 fi 501 saantima 34 argatee jira jechuudha. Shaqaxa qofarraa jechuudha. Meeshaalee bu'uuraa jennurraa 556 fi 501 saantima 34 bu'aa hin qulqulloofne argatee jira jechuudha. Galiin lammataa galmee miseensorraa 300,000 sassaabee jira. Galii kaafeerraa miliyoona 1 fi 692 fi 100 argatee jira. Galii dhala baankiirraa 5,000 birri 502 fi saantima 20 argatee jira jechuudha. Kun dhala baankiitirraa jechuudha. Walumaa galatti galiin waldaan kun bara kana keessatti neetiin yookiin galiin inni galchee miliyoona 2 fi 554 fi 106 saantima 54 galii sassaabee yookiin galii argatee jira jechuudha. Kana keessaa immoo baasii meeqa baasee kan jedhutti yoo dhufnu dafeen isinii ibsaa kana tokkoon ibsaadhaaf 9,500 kiraa manaatiif 1,171 haaromsa suuqiitiif 1,145 haaromsa suuqii maaliif baasitti qabdee jechuun keessanii noolu. Suuqiin suni qabeenya keessan miti qabeenya mootummaan itti hojjedhaa jedhee isinii kenneedha. Akka qabeenya keessanittis galmeeffachuu hin dandeessanii jechuudha. Saniif jecha koreen kun suuqii sana haaromsuudhaaf naannoo 1,145 baasee qabeenya keessanii waan hin taaneef suuqichi already kun baasiidhumatti kan qabame ta'uu isaati jechuudha. 1,145 baasee
Odoo suuqiin kan keessan ta'e garuu baasiin kun hin qabamu qabeenyuma dhaabbataa isinii ta'a jechuudha. 1,145 baasee jira. Maxxansaa fi beeksisa adda addaatiif 200,033 fi qarshii 400 mindaadhaaf 1,192 fi 778 fi saantima 27 baasii bittaa meeshaalee kaaffeetiif galii kaaffee miliyoona 1,692,192 isiniin jedheera. Baasii kaaffeetiif immoo 500,000 1,089 fi 506 meeshaalee dhumataadhaaf 54,940 meeshaalee barreeffamaa adda addaatiif 81,355 baasii gatii galmee yuuniyeniitiif 2,500 baasiiwwan biroo 250 hir'ina tajaajila baraa kan inni isiniin jedhu sun qabeenya dhaabbataa irraa kan ba'e 332 fi 299 saantima 67 itti dabaluudhaan baasiin waldaa kanaa yookiin tootaalii baasii waldaa kanaa miliyoona 2 fi 62 fi 278 fi saantima 94 ta'a jechuudha. Bu'aa qulqulluun waldaan kun bara kana keessatti argate 400,000 fi 91 fi 827 fi saantima 60 ta'a jechuudha. 400,000 fi 91 fi 827 fi saantima 60 bu'aa qulqulluu waldaan kun bara kana keessatti argate jechuudha. Akkuma dura isiniin jedhe kana keessa akka seera dambii keessan irra jiruutiin dividendiidhaaf parsantii 70 of eeggannoodhaaf parsantii 30 akkaataadhuma qajeelfamaatiin asirra taa'ee jira jechuudha. Of eeggannoodhaaf kan inni dura isiniin jedhe suni 1,147 fi 548 saantimni 28 parsantii 30 400,000 fi 91 fi 827 saantima 60 ta'a jechuudha. Kana qofaa miti waldaan kun hojii hojjechuudhaaf filoon maallaqaa yookiin tiraanzaakshiniin isaan sochoosaa turanii naannoo miliyoona 11tti waan dhiyaatudha jechuudha. Naannoo miliyoona 11tti waan dhiyaatudha jechuudha. Kana jechuun qarshiin galee ba'aa ture bifa liqiitiin illee qarshiin isaan fudhatanii itti hojjechaa turanii deebisan kana yoo walitti daane filoon maallaqaa yookiin kaash filoon isaan waldaan kun qarshii sochoosaa ture naannoo miliyoona 11.9 kanaa ol kan hojjechaa ture ta'uu isaati jechuudha. Gabaabinaan ibsi herreega kootii kana yoo fakkaatu garuu waldaa kana gaafa hojjennu rakkoo waldaan kun qabu maanni kan jedhu wanti xiqqoo jechuun barbaada jechuudha. Inni tokkoffaan herreenni ji'a amma herreenni guyyaadhaan hin galmaa ogeessonni baay'een as keessa jiraachuu dandeessu guyyaatiin hin galmaa ji'aan hin cufama waggaatti immoo yeroo tokko waldaan ofiisaatii odiitii godhatee qabeenyi koo kana bu'aaf kisaaraan koo kana jedhee hin dhiyeeffata jechuudha. Isa dhiyeeffate sana odiitarri dhufu kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu yaada irratti kenna jechuudha. Seerri herreegaa akkasii jechuudha. Garuu waldaan kun herreega ji'aan akkaataa barbaadameen cufachaa kan hin turre ta'uusaa gabaasa odiitii kana keessatti taajjabnee jirra. Inni lammataan kan hin dura isiniin jedhe jechuudha. Haaromsa suuqiitiif qarshii 145 baate sun akkaan argetti tokkoffaa qabeenyi sun kan mootummaatii yookiin kan nama biraa ta'uu danda'a. Kan waldaa kanaa miti. Meebii waliigalteen achi keessatti jirullee kan jirre ta'uusaati. Saniif 145 kun waldaan kun otoo lafa qaburratti yookiin lafa qaba amma dhiyeenya kana lafa fudhatee natti fakkaata. Otoo lafa qaburratti ittiin hojjete waan baay'ee hojjeta waan jedhuun qaba waan ta'eef ishee kana akka koomentiitti asirratti kaa'ee jira jechuudha. Inni kan biraa gibira hojjetaa kaffaluu dhabuu waan akkasii kun waldaa kana biratti ni mul'ata. Kan biraa gaafa waldaan kun hundaa'u miseensumti kun gaafa waldaa sana hundeessu waldaa duraan qabdanirraa akkaataan itti dhufe xiqqoo baay'ee kan nu rakkisaa ture ta'uu isaati jechuudha. Kan nu rakkisaa ture ta'uu isaati. Miseensumti illee ofii isaati amma qooda kana namni 3,300 kaashii kaffaleen jira as keessa. Jirtu? Kaashii namni baankiitti galchee risiitii qabu jira? Hin jiru jechuudha. Namni qooda kooti yookiin galmee kooti jedhee amma namni miseensi tokko 4,400 kaffaleera isiniin jedheera. 3,000 sheerii 1,000 immoo galmeedhaaf jechuudha. Miseensi amma baankiitti birrii kana galchee qarshii kootii jedhee risiitii qabu hin jiru jechuudha. Inni kun maaliif ta'e waldaa sanarraa gaafa dhufu isin asum teessanii murteessitanii kaatanii koreen kun immoo maal godhe koreen dogoggoran hojjenne sirriidhuma hojjete.
waanuma isin murteessitan sana jechuudha. Birrii kana 900 kana fuudhee achitti isinii naqee risiitiitti isinii muree jechuudha. Gaaf sana silaa an akka kiyyatti yaadni komaanni waldaa isa sana already achumatti dhaabuu yookiin diiguu waldaa isa kana immoo akka haaraatti ijaaruu ture. Garuu ani akkan argetti waldaan kun wal keessa hojjechaa ture jechuudha. Akkaawuntiin sunis jira hin cufamne. Akkaawuntiin waldaa hojii gamtaa kunis hin jira hin cufamne. Inni kun rakkoo herreega kana keessatti yeroo hojjennu sana nu mudate ta'uusaa miseensumti kun akka baruufanii kanarraa kan hafe waldaan kun ani negeetiivii isaa bichi hin kaasu ciminni waldaan kun qabus baay'eedha jechuudha. Keessumaa akkuma nama isiniin jedhe karaa kaaffeetii yoo laaltan qarshiin isaan galii irraa argatan naannoo miliyoona 1,600 wayii bittaan isaanii immoo 500,000 wayii jechuudha. Dargaggeessi hojjetu wanti dogoggorus ni jira, akkuma ciminni jiru hanqinis ni jira. Ciminni isaan nuuf kaasan immoo nuuf jabina. Akka qaawwatitti wantoonni isaan kaasanis ni jira, waan muraasa irraa kakaasu ta'a. Ani walumaa galatti raawwii wan darban wanti inni diiteelii kaasanii jira akka ogeessatitti wanti inni ilaale akka waliigalaatitti immoo bara 2017 keessa raawwiiwwan ture maal fakkaata. Baajanni dhaabbanni kun qabeenya lafaa dabalatee qabeenyi waliigalatti waldaan kun qabu qabeenya meeqa kan jedhuu fi akkasuma miseensi keenyallee miseensi qulqullaa'e miseensa meeqa kan jedhu sanniin kanan isiniif dhiyeessu ta'a. Walumaa galatti wantoonni isaan akka koomitiitti kaasan waan sirriidha. Wanti isaan akka koomiitti kaasan kun isinis akka koomiitti booda akka gaafititti ni kaastu jedhee waan yaaduuf waan kana akka deebitiif akka yaadatitti isiniif kaasa. Keessumaa waa'ee dhimma haaromsa dukkaana keenyatiin wal qabate afaan keenya dukkaana jennee waamna. Dukkaana keenyatiin wal qabatee lafa kan fudhanne nuti as dhiyoodha dheengadda. Hojii keessa galuuf immoo raabsa midhaaniitiif yeroo sana manni nuuf kennamee ture. Mana nuuf kenname sana immoo mootummaa yeroo sanatti mana nuuf haaressuu hin dandeenye. Dirqama hojii eegaluu waan qabnuuf maallaqni taa'u vaaliyuu hin qabu. Maallaqni baajanni nuti bara 2017 qabnu 2018tti sochii yoo hin goone gatii hin qabu hammi vaaliyuu isaa gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf maallaqa keenyan keenyuudhaaf hojii keessa hatattamaan galuudhaaf dukkaana sana haaressinee baajata kana baasnee dukkaana sana haaressinee yoo xiqqaate waggoota muraasaaf hojiitti hojjechaa turre jechuudha. Kabiraa wanti akka koomiitti ka'e gaafa yaa'ii asitti wal geenye isinillee konfiisd isin godhee wanti gaafachaa turta waa'ee waldaaleewwan dura turee fi gara waldaa hojiitti gamtaatti dhufu maal sana wal qabateeti sana har'a guddoo wanti kaasnu hin jiru. Maaliif sanaaf deebii wanni ta'u qabeenyi keessan bu'aadhaanis tilmaamame bu'aa waliin sartifikeettiin isiniif kennamee jira. Qabeenyi isin tokkoon dhaabbata biraa qabdan sartifikeettii waldaa biraa fudhattanii sartifikeettii kanallee wanti sartifikeettii isiniif kenninee fi qabeenya isin bifa buusiitiin buusaa turtan gatii galmee keessaa baasne bifa aksiyoonatiin kaffalattan kun walitti daballeeti kan sartifikeettii isiniif jijjiirreef gaafa gama kanatti dhufnu waan kana hir'isuudhaaf sangoone oditara keenyas santu konfiisd godhee jechuudha. Kanaaf yeroo darbees akka gaafititti akka yaadatitti yaa'ii darbirratti yeroo sana hoogganaan kutaa magaalaa Abdallaadha ture kaasaa turtanii wanti konfiisd isaan godhe kanaadha. Gara fuulduraatti yeroo itti aanutti immoo qulqullatee karaa sansakkaawaa ta'een akka deemudha kan nuti irratti hojjennu. Gabaasa keenya waliigalaattiin miseensi nuti akka waliigalaatti horachuuf yaadne yookiin galmeessuudhaaf karoorfanne miseensa 450 kan karoorfanne yoo ta'u miseensa kana keessaa miseensa 327 akka miseensummaatti galmaa'anii turanii. Miseensi galmaa'e kun immoo ulaagaa barbaachisaa hundi kan hin guunne yoo ta'u miseensi akka waliigalaatti ulaagaa dhaabbata kanarraa barbaachisu hunda guutee buusii buusuu qabu, aksiyoona bitachuu qabu, ulaagaa hunda guutee sartifikeettii seerawaa waldaa keenyaa fudhate miseensa 100 fi miseensa 58. Miseensi ulaagaa guutee miseensummaa seeraa guutee miseensonni kun immoo miseensota adeemsarra jiranii fi miseensota ulaagaa isaan irraa barbaadamu hin guunne. Miseensi waan hafan kun ulaagaa isaan irraa barbaadamu yeroo adda addaatti akeekkachiisaa fi gorsa adda addaa kennaafi turre. Ammallee miseensota akkasii carraa kenninee fi akka isaan ulaagaa barbaachisu guutanii gara waldaatti dhufan kan jajjabeessinu ta'a. Kana keessaa miseensi 14 ulaagaa hunda guutee miseensummaa gadhiisuuf karaa xalayaatiin iyyannoo galfatee ture. Miseensi 14 kun nu qofa osoo hin taane kutaa magaalaatti dhiyaachuudhaan waldaa kana keessaa bahuu fedhii isaaniitiin bahuu akka barbaadan
iyyannoo galfataniin qaama dhimmi ilaallatu. Koree keenya dabalatee qaama dhimmi ilaallatu waldaa hojii gamtaa kutaa magaalaa Galaanguddaa waliin ta'uun dhimma isaanii ilaaluudhaan miseensota 14 kana keessaa miseensota 7 qabeenyi isaan qaban bu'aa dhaabbatichaa hiratanii gaggeeffamaniiti kan isaan jiranii. Miseensota 14 kana keessaa miseensi 7 immoo murtee har'aatiin miseensummaa isaanii kan gadhiisan ta'a. Miseensonni kun miseensota fedhii isaaniitiin miseensummaa waldaa sababoota dhuunfaa isaanii dhiyeeffachuudhaaf miseensummaa waldaa gadhiisuudhaaf iyyannoo galfatanii miseensonni galfatan kun dhaabbata kanarraa akkuma waldaa bakka buutonni kutaa magaalaa Galaanguddaa as jiranii akkuma isaanitti dhaqanii iyyannoo isaanii galfatan miseensa kanarraa dhaabbata kanarraa miseensi kun komii akka hin qabnee fi kisaarummaa dhaabbata kanaatiif miseensummaa kan gadhiisan osoo hin taane waldaalee adda addaa keessatti hirmaatanii waan jiraniif seeronni adda addaa waan isaan daangessanii fi dhaabbata kana waliin akkaataa barbaachisummaa isaatti deemuu waan dadhabaniif miseensummaa kana keessa gadhiifamuuf namoonni 14 kun miseensummaa gadhiisuudhaaf iyyannoo galfatanii kanneen keessaa akkuma isin kaasa namni 7 gadhiisee jira namni 7 immoo murtee har'aatiin kan gadhiisu ta'a. Akka waliigalaatti miseensonni keenya har'a miseensa jennee ulaagaa barbaachisu hunda guutee waraqaa seerawaa aksiyoona yookiin qabeenya dhaabbata kanarraa qabu fudhate miseensa 100 fi miseensa 44 jechuudha. Miseensonni ulaagaa barbaachisu guutan walumaa galatti miseensonni 100 fi 44 kun baajanni akka waliigalaatti miseensota kanarraa kaashiin walitti qabame. Gaafa tokko jedhamee maallaqa qarshii 50 buusii qarshii 50 jalqabne buusii qarshii 50 irraa jalqabne hanga aksiyoona bitachuutti warri deemaa turtan kaapitaalli waliigalatti miseensota irraa walitti qabame gatii galmee dabalatee miiliyoona 3,678 fi qarshii 400 qabeenyi akka waliigalaatti miseensota irraa walitti qabame. Qabeenyi kunis immoo har'a riippoortiin sila dhiyaate hanga ji'a kurnaffaa bara guyyaa 16 ji'a kurnaffaa bara 2017 ani immoo hanga riippoortii guyyaa har'aatti kanan isiniif dhiyeessu riippoortiin ani akka waliigalaatti isinii dhiyeessu akka gaafee isinitti hin dhumne fi kana wal qabatee akkuma kaafame maallaqni walitti qabame kun karoorota qabannee turreen karoora keessumattuu bara 2017 qabanneen pirojektoota gara 8 hojii keessa galchuuf pirojektoota yeroo sana hojii keessa jiran dabalatee pirojektoota 8 hojii keessa galchuudhaaf yeroo sana karoorfamee ture 2017 karooraan qabame sunis kaaffeedha. Kaaffee yeroo sanayyuu dameen tokko kan alamganaatti argamu hojii keessa ture isatti aansuudhaan raabsa bunaati kan biraa raabsa zayitaati kan biraa raabsa sukkaaraati akkasuma raabsa midhaaniiti. Sanatti dabalee ijoolleen dargaggoota carraa hojii uumuudhaan guyyaarraa qusannaa godhan namoota 24 carraa hojii uumuudhaan kophee qulqulleessuu irratti bobbaafaman yeroo sanni turanii sana malees oomisha daabboo jalqabuudhaaf akka karoora 2017tti qabatamee ture akkasumallee karaa ammayyaawaa ta'een biddeena oomishuudhaaf oomisha biddeenaa jalqabuuf karoora 2017 keessatti jalqabamee ture. Haa ta'u malee bara 2017 keessatti tokkoffaa haalli hundeeffama magaala Shaggar hundeeffamni keenya hundeeffama magaala Shaggar irraa walirra bu'uun nus akka koreetti konfiisu nu gochaa ture. Nu qofa osoo hin taane daldaltoota hedduu konfiisu gochaa ture haalli hundeeffama magaala Shaggar sanaan wal qabatee haalonni kooliidarii dhufuun akkaataa barbaachisummaa isaatitti karoora keenya akka galmaan hin goone dhiibbaa nurratti uumaa ture. San keessa dargaggoota kophee qulqulleessuu irratti bobbaasnee daasiin isaaniif qophaa'ee sababa kooliidariitiif daandirraa ka'uun pirojektii sun akka adda citu ji'oota muraasaaf taasise. Sana malees istoorrii bunaa daandirra waan tureef sababa kooliidariitiif daandirraa diigamuun pirojektii sun akka itti fufne ji'oota muraasaaf adda kutee ture. Sanarraan kan hafe zayitaa fi sukkaara itti fufsiisuudhaaf kireeffannee itti fufaati kan nuti turre. Kanama wal qabatee mannoonni nuti biiroo dabalatee kaaffee dabalatee istoorri nuti qabnu istoora midhaanii irraan kan hafe hundisaa akkuma gabaasa irratti kaafamaa ture kiraayiidhaan kan nuti hojjechaa turre kiraayiidhaan kan nuti irratti hojjetamaa ture. Kana malee dhaabbanni kun miseensota yookiin hojjettoota ji'aan mindaan isaanii kaffalamu gara hojjetaa 9 kan inni qabu maanaajara dabalatee gara hojjetaa 9 qaba. Hojjettoota 9 kanaaf bara 2017 keessa hojjettoota seerawaa mindaan isaanii kaffalamaa ture hojjettoota kaaffee dabalatee akkasuma hojjettoota istooraa dabalatee jechuudha. Kanaan wal qabatee karoora 2017 keessatti haalota akkaataa nuti barbaannetti keessumayyuu oomisha biddeenaa jalqabuuf yaalii hedduudha kan nuti gochaa turre. Kana wal qabatee humni ibsaa nuti gaafatamni humna kaapitaala nuti qabnu oliiti oomisha biddeenaa jalqabuudhaaf tiraansfoormariin humna sanaaf gaafanne iddoon nuti mana qabnutti kaapitaala keenyaa ol waan ta'eef oomishni biddeenaa sun
jalqabuu hin dandeenye akkasuma oomisha daabboo ni jalqabna jennee akka karooratti 2017 keessatti qabannee turre karoora 2017 keenya kanaatiin akka oomisha daabboo kana hin jalqabne wanti nu godhe kaapitaalli keenya hamma maashina galchuudhaaf yaadne sanaa ol humni keenya waan isaa ol ta'eef maashina sana galchuu hin dandeenye raawwiin 2017 akka waliigalaatitti sochiileewwan akkuma sila kaafame gama maallaqaatiin gara sochii miliyoona 11 fi 967,500 fi 36 sochii gochaa turre ergasii as qabeenyonni dabalaman ni jira qabeenyota lafaa dabalatee raawwiin hanga har'aatitti jiru dhaabbanni kun qabeenya dhaabbataan inni qabu qabeenya socho'aa dabalatee qabeenya baankii jiru dabalatee meeshaalee maashinoota garaagaraa dabalatee qabeenya lafaa dabalatee walumaa galatti waldaan hojii gamtaa itti fayyadamtoota jirraa qabeenyi akka waliigalaatitti ogeessa shallagnee har'a riippoortii kana isinii dhiyeessu qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 26 kuma 200 fi kuma 53 birii 200 fi qarshii 50 saantiba sadii qabeenyi tilmaamame har'a waldaan jirraa qabeenya lafaa dabalatee ni qaba jedhamee tilmaamamu. Irraan isinii deebi'aa miliyoona 200 fi miliyoona 26 kuma 200 fi kuma 53 200 fi qarshii 50 fi saantiba sadii jechuudha qabeenya lafaa dabalatee qabeenyi waldaan kuni qabu. Kana wal qabatee egaa karoorri raawwii 2017 kanuma gaggabaabsee yoo isinii kaasnu of kolcha sila PowerPoint asirratti dhiyaate waan baay'ee ifa isiniif ta'uudha tureeyyu. Karoora 2018 bara kana already karoora keenya qabannee karoora keenyan hojii keessaa kan nuti jirru baatii lammaffaa fennee baatii sadaffaa boru seenuuf deemaa jirra. Karoorri keenya 2018tti nuti karoorfanne kaaffee nuti har'a kutaa magaalaa irraa qabnu jalqaba irratti waldaan keenya sadarkaa kutaa magaalaa irraa akka shaggaritti akka ol guddatuuf irratti kan hojjennu ta'a. Waldaan keenya kutaa magaalaa irraa akka shaggaritti akka ol guddatu wanti nuti barbaannee fi piroojektota keenya bal'isuudhaaf fakkeenyaaf kaaffeen nuti kutaa magaalaa galaan guddaa qofarraa qabnu karoora 2018 keessatti yoo nuuf danda'ame kutaalee magaalaa 11 hafan irratti dabaluudhaan kutaalee magaalaa 12 irratti damee banuudhaaf akka karooratti qabanneeti kan nuti jirru. Kana malees raabsaa bunaa keenya adda citee karaa gaarii ta'een baajata gahaa ramannee raabsa bunaa istoora akkaataa barbaachisummaa isaatti sadarkaa isaa eeggate kireeffachuunis haa ta'u karaa waldaa hojii gamtaatiinis kan argannu yoo ta'e raabsa bunaa itti fufsiisuudha. Kan biraa oomisha biddeenaa karoora 2017 keessatti qabannee hin milkoofne bara 2018 keessatti ni milkeessina jennee oomisha biddeenaa gaafa jennu oomisha biddeenaa sadarkaa isaa eeggate raabsa biyya keessatiif karaa qindaawaa ta'een qopheessuudhaaf yookiin hojjechuudhaaf piroojeektii kana bara kana hojii keessa galchuudhaaf karoorfanneeti kan jirru. Itti aansuudhaan oomisha daabboo akkasuma oomisha daabboo nuti akkuma oomishaaleewwan daabboo biroo naannawaadhuma daabboo sun oomishamu qofatti osoo hin taane akkaataa oomisha guddaa bannee raabsuu dandeenyu irratti iddooleewwan garaagaraatitti raabsasaa bira dhaqqabiinsa isaa bal'isuu dandeenyu irratti oomisha daabboollee karoora 2018 keessatti kan nuti qabanne akkasuma raabsa sukkaaraa ammallee akkasuma kutaa magaalaa galaan guddaa qofarraa kan qabnu yoo nuuf danda'ame kutaaleewwan magaalaa jaarratti ni babal'isna jenneeti kan nuti karoorfanne akkasuma raabsa zayitaallee kutaaleewwan magaalaa jaarratti ni babal'isna jennee akka karoora 2018tti qabanneeti kan nuti jirru. Walumaa galatti karoora 2018 keessatti yoo xiqqaate kaapitaala keenya qabeenya dhaabbataa dabalatee hanga miliyoona 500tti ol guddisuudhaaf 2018 ni hojjenna jenneeti kan nuti karoorfanne karoora 2018 keessatti. Egaa karoora 2018 keessatti akkuma isin yaadattan investimantiidhaan lafa fudhannee jirra. Lafa kaarii 15,000 investimentiidhaaf fudhanne kana seerri investimentii magaalaa Shaggar investimentiidhaaf lafa kennee ji'oonni inni investimentii sun keessatti ijaaramee xumuramu gabaabaa waan ta'eef turtii ji'a ja'a qofa kan nuuf kenname lafa kana kaartaa fudhannee harkarraan gahannee turtii ji'oota muraasaa keessatti ijaarsa mana barumsaa kana bifa lamaan keejiidha keeji waanidha hanga keeji 3 fi gireed waanidha hanga gireed 8tti mooraa lamaan adda qoonnee mana barumsaa kana karoora 2018 keessatti ijaarree akkaataa kaarkulamii barnootaa 2019tti hojii keessa ni gallaa piroojeektii kana ni jalqabsiisna jennee karoora 2018 keessatti qabanneeti kan jirru. Karoora 2018 keessatti piroojeektoota kana gaafa qabannu keessumattuu piroojeektii mana barumsaatiin wal qabatu karaa baankiitiin wal qabsiisuudhaan akkaataa dambii fi seera waldaan hojii gamtaa jedhuun mana barumsaa kana yeroo gabaabaa keessatti ijaarree
hojiin jalqabsiisna jennee karoora 2018 keessatti qabanneeti kan nuti jirru. Egaa waldaan jirraa waldaa ganda keessatti shaqaxa qofa daldalu akka hin taane kaleessas dheengaddas nuti irraa dubbachaa turre akka maqaa keenya iddoo hunda jiraachuudha qabna. Egaa akka barbaannetti humni akkaataa karoora keenyatiin humni keenya nu dhaqqabee deemus baannu karooraan kana booda galma gahiinsaaf ni hojjenna jennee karoora iddoo shanitti cabsuudhaan hanga sadarkaa investimantiiwwan gurguddaatti qabannee kan nuti irratti hojjechaa turre. Egaa karoora 2018 raawwii isaa 2018 irratti kana hin raawwanna hanga 2018 bara dhumaa hookittiin ji'a adoolessaatti ni raawwanna jennee tattaaffii kan goonu ta'a. Xiyyeeffannaadhaan kan irratti hojjennu ta'a. Karoora waggaa lamaatiin gara fuulduraatti siksinee waggoota lama keessatti ni hojjenna jennee pirojektoonni nuti qabanne ni jira. Pirojektoonni nuti qabanne kunis oomisha bunaa jalqabuuf yeroo darbee iddoo adda addaatti investimentii gaafachaa turuun keenya ni yaadatama. Amma karaa waldaa hojii gamtaatti waan dhufneef karaa waldaa hojii gamtaatti wanti dhufneef bu'a qabeessummaan isaa waldaa sanirra waan waldaan kun nu fayyaduuf gamanatti dhufne waan ta'eef akkaataa investimentiiwwan naannoo Oromiyaa keessa iddoo adda addaatti buna oomishuudhaaf gaafachaa turre sunillee adeemsarra jira. Akkaataa waldaan hojii gamtaa jedhutti yoo nu fayyame buna oomishuudhaaf karoora waggaa lamaa keessatti tattaaffii ni goona. San qofa osoo hin taane gara biyya alaa buna erguudhaaf karoora waggaa lamaa keessatti qabanneeti kan nuti jirru. Buna erguu qofa osoo hin taane seera daldalaa keessatti ala erguu qofa osoo hin taane alarraa immoo gaafa doolaarri alarraa argannu doolaara sanaan hoo maal fiduu dandeenya kan jedhu qinxaboodhaan hojjechaa kan jiru raabsa zayitaatii fi raabsa sukkaaraa waggaa lama keessatti fichisiisa raabsa zayitaatii fi raabsa sukkaaraa ni jalqabna jennee akka karoora 2000 fi hanga 2020tti akka lakkoofsa keenyatitti qabannee kan nuti turredha. Kanaaf raawwiin waggoota lamaan itti aananiif keessumayyuu oomisha biddeenatii fi oomisha daabboo kutaaleewwan magaalaa Shaggar 12 irratti akkaataa bira dhaqqabinsaa fi qulqullina isaa eeggateen ni dhaqqabsiisna jennee karoora 2018 bara dhumaatirraa kaasee hanga 2020tti karoora waggaa lamaatiin qabanneeti kan jirru. Akkasuma karoora waggaa 5 kan qabannee jira. Karoora waggaa 5 gaafa qabannu keessumayyuu naannoo Amboo irratti riisarchiiwwan gaggeessaa turreetu jira. 2013 irraa kaasee hanga dheengaddaatitti waggoota 5f riisarchii nuti gaggeessaa turre. Riisarchiin kun maalidha? Qabeenya keenyan akkamitti of jijjiiruu dandeenya? Qabeenya keenya akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu keessumayyuu albuudota naannoo Oromiyaa keessa jiran kan Jimma irratti dhakaa kasalii qorachiisaa turre, Amboo irratti laamistoonii fi jibsabii qorachiisaa turre. Kana kan qorachiisaa turreef waa malee miti. Oromoon dargaggeessi Oromoo warshaalee gurguddaa dhaabuu danda'uu qaba. Ijjannoo jedhu qabanneet qorannoo kana 2013 jalqabne qorannoo kana immoo gara qabatamaatti lafarratti finnee karoora waggaa 5 keessatti pirojektii kana aksiyoonas gurguru ni jalqabsiisna jennee akka yaadatitti qabannee kan nuti jirru warshaa simintooti. Warshaa simintoo jirraa adeemsa kan jalqabee waggoota 5 fudhatus qorannoowwan adda addaa gaggeessaa kan ture turtii waggaa 5 keessatti rabbis nu gargaara. Warshaa kana hin jalqabsiisna jennee akka yaadatitti karoora waggaa 5 keessatti warshaa simintoo jirraa qabannee jirra. Naannoo Mogorii irratti qorannoo gochaa turre ni jalqabsiisna jennee qabannee jirra. Akkasuma karoora waggaa 5 keenyatiin kan qabanne mana barumsatti aansee pirojektiin nuti yeroo dhiyootti jalqabnu waggaa 2 keessatti pirojektoota amma karoora waggaa 2tiin qabanne kanatti aansinee karoora waggaa 5tiin kan nuti dhiyeessinu mana barumsatti aansinee investimentiin nuti Shaggar gaafannu yoo jiraate investimentii riil isteetiiti. Gamanumaan nuu qabadhaa warri Shaggar. Investimentii riil isteetiiti. Investimentii riil isteetii mana waliin jireenya jirra jedhu mana waliin jireenya sadarkaa isaa eeggate magaala Shaggar keessatti aksiyoona gurguruudhaan karoora waggaa 5 keessatti kan nuti qabanne riil isteetiidha. Mana waliinii kan jennu afaan keenyaan riil isteetii sadarkaa isaa eeggate karoora waggaa 5 keessatti kan nuti qabannedha. Kana warri Shaggar nuuf haa qabatanii investimentiin kun investimentii mana barumsatti aansee investimentii nuti jalqabnudha. Kana gaafa hojjennu akkaataa dambii fi seera waldaan hojii gamtaa jedhuuni jechuudha. Itti aansuudhaan albuuda magaala Shaggar keessatti maqaa isaa isiniin kaasu kan nuti qorachaa turre iddoo bishaan itti bahu warshaa bishaan jirraati. Warshaa bishaan jirraa karoora waggaa 5 keessatti warshaa bishaan jirraa oomishuu ni dandeenya waan jedhu qabannee warshaa bishaan jirraa karoora waggaa 5 keessatti qabanneeti kan nuti jirru. Warshaa bishaan jirraa kana albuudni keenya qabeenyi keenya nuti humna dargaggeessati riisoorsii qabna. Riisoorsii qabnu kanaan immoo kaleessa qarshii 50 irraa kaanee har'a kaapitaalli keenya miliyoona 200 irra jira. Nama gammachiisu
Kuni ijjennoo fi tattaaffii dargaggoonni kun godhanii. Dargaggeessi ni danda'a. Dargaggeessi birmadummaa biyyaa tiksuufis ni danda'a. Diinagdee keessatti hojjetee biyya jijjiiruufis ni danda'a. Dargaggeessi dhakaan inni hin garagalchine hin jiru. Dargaggeessi diinagdeedhaan jabaate akkuma sila kaasee lafee dugdaa biyya kanaa ta'uu dandeenya. Kanaaf wanti hin danda'amne hin jiru. Hoggoota darban keessa wanti nuti har'a qabatamaadhaan argine kun abjuu ture. Har'a wanti nuti haasofnu kunis abjuu fakkaachuu danda'a. Garuu karoora waggaa 5 qabanne kana keessatti gochaan ni mul'isna jennee halkaniif guyyaa harka wal qabannee gadaan keenya yoo dhumate gadaa keenya wal harkaa fuunee tattaaffii goonee karoora waggaa 5 keenya kanaatiin pirojektoota gurguddaa sadarkaa Itoophiyaatti osoo hin taane sadarkaa Afrikaatti dorgomaa ta'an ni ijaarra. Wanti nuti hin ijaarreefis hin jiru. Humni dargaggeessaa waan hin dandeenye hin qabu. Kanaaf komiin ni jiraata, yaani ni jiraata, dogoggorri ni jiraata, dargaggeessi hojjetu ni dogoggora. Nuti humna oomishaati, humna dhakaa cabsee biyya kanaaf bu'aa buusuu danda'u. Bu'aan nuti buusnu bu'aa tokkoon keenya qofa osoo hin taane bu'aa waliinii keenya bira darbee, bu'aa biyya keenyaa bira darbee akkuma sila kaasaa turre bu'aan keenya urjii Afrikaa ta'uu akka danda'utti gaanfa Afrikaa iyyuu miti urjii Afrikaa ta'uu akka danda'utti ciccinee kan hojjennu ta'a. Kana wal qabatee egaa hojiileewwan kana hojjechuuf humni keenya nuun ga'u warri jedhee yaadus ni jira. Dhugaadha. Humna hin qabnu. Gaafa hojii har'a keessa jirru kana karoorsinu qarshii 50 buusii gaafa jalqabnu homaa hin qabnu turre. Qabatamaatti garuu har'a miiliyoonaan qabeenya qabna, miiliyoonaan kaashii qabna akkaawuntii baankii keessaa. So wanti nu sodaachisuuf hin jiru, wanti hin danda'amnes hin jiru, gaarri hin baane hin jiru. Nuti akka waldaa hojii gamtaa itti fayyadamtoota jirraatti urjii taanee Afrikaa keessaa hoggoota 5 keessatti mul'achuu akka dandeenyuuf humna qabnu dandeettii qabnu walitti finnee iddoo dogoggorreetti wal gorfannee dargaggeessi wal dhagaa, dargaggeessi wal jala yaa'a. Humni dargaggeessaa wanta akkuma irra deddeebi'ee kaase wanti inni hin goone hin jiru. Wanti nuti hin dandeenye hin jiru. Kanaaf waan hundaa akkaataa barbaachisummaa isaatiin taasisaa kan deemnuu fi dhumarratti wanti hin kaasu yoo jiraate yeroo adda addaatti akka durii san walirraa fagaannee wal quba hin qabnu kana booda kan wal quba qabnu ta'a. Akkuma pirojektii keenya ganamaa galgala hordofnu kan wal hordofnu ta'a. Sansakkummaa yookiin milkaa'umsa hojii keenyaatiif nuti wal hordofuun nuti waliin jiraachuun gabaasa dhageenye galuu qofa osoo hin taane karoora gara fuuldura dhageenye galuu qofa osoo hin taane karoorri nuti qabanne kun hammam lafarra bu'ee kan jedhu tokkoon miseensa kana hordofuu qaba. Tokkoon miseensa kana komii kaasuu qaba. Yaada jiru kaasuu qabdu, rakkoo jiru kaasuu qabdu, rakkoo jiru kaasuu qofa osoo hin taane sirreessuuf isinis hojjechuu danda'u qabdu. Nuti isin dura buuneet hojjanne malee, isin dura buuneet dhaabbata kana gaggeessine malee qabeenyummaan dhaabbata kanaa tokkoon keenya wal qixa. Akkasuma akkasii miti. Kanaaf nuti akka koreetti dhaabbata kana gaafa gaggeessinu yoo xiqqaate erga walitti dhufne waggoota 4 ol lakkoofsisnee jirra. Hanga har'aatitti saantimni tokko nu kaffalamee dhaabbata kana gaggeessaa hin jirru. Koreen dhaabbata kana koreen mindeeffamaan hin jiru. Warri dhaabbata kana gaggeessan alarraa qacaramaniitti beeksisni beeyete akkuma isin guruupii keessatti argaa turtan karaa seerawaadhaan namoonni alarraa dhufaniiti dhaabbata kana gaggeessaa kan turani. Koree kanaaf kaffaltii tokko malee koreen kun hojii kiyya jedhee halkaniif guyyaa dhama'ee dhaabbata kanaaf hojjechaa ture. Mee al tokko koree dhaabbata keessaniitiif hamilee naa kennaafi. Dhugaa dubbachuuf dhaabbata kana dhiifama dubbiin isinitti dheeresse egaa ogeessi miidiyaa waan baay'ee haasaa warri baay'een egaa yeroo adda addaatti nuti illee akka miseessatti wal quba qabna warri alarraa nu argu egaa miidiyaa dhumarraa siyaasa qofa xiinxalu warri jedhus jira hojiis ni hojjenna egaa humna akkanaa qabaachuun keenya nu boonsa dargaggeessa akkanaa qabaachuun keenya nu boonsa akka waliigalaatitti dargaggeessa wal dhaga'u dargaggeessa hojii hojjetu dargaggeessa of kennu koree wal dhaga'u qabaachuun keessan daraan kan nu boonse gara fuulduraattis kana ol kan waliin hojjennu ta'a. Nuti wal dhageenyee wal jala yaa'uun nuti dhaabbilee biraatiif fakkeenya. Hedduun keessan naga'uu dandeessu. Dhaabbanni jirraa guddatee sadarkaa kanarra gahaa osoo hin taane yoom kufaa warra eegaa turantu jira. Garuu dhaabbanni jirraa koree jabaa qaba, hooggansa jabaa qaba. Akkasuma qaamoliin mootummaa har'a nu gidduutti argaman callisanii warra nu gidduutti argamanii miti. Warra hojii isaanii godhatanii halkaniif guyyaa nu waliin dhama'anii kanatu bu'aa isiniif qaba jedhanii daandirra nu buusanii har'allee nu waliin jiran irra deebiidhaan warra waldaa hojii gamtaa shaggarri irras warra jiranis ta'e warra galaan guddaarra jiran haamileen alaadhafi. Maaliif jennaan nuti inerjii dargaggummaa qabannee kophaa hirga'uu hin dandeenyu. Qindoomini nuti qaama dhimmi ilaallatu waliin taasisne keessumattuu deeggarsi gama mootummaatiinis nuuf taasifame deeggarsa salphaa miti.
Waldaan kun seera qabeessummaa fudhatee yeroo gabaabaa keessatti karaa waldaa hojii gamtaa waldaaleewwan buleeyyiin dhibbii meeqa osoo jiran investimentiin cee kaapitaala qabeenya amma kanaa guddaa horate. Kuni nuuf jajjabina koreen godhu, jajjabina hooggansi godhuu fi tattaaffii godheedha. Kuni nuuf qabeenya guddaadha. Qabeenyi lafaa qabeenya salphaa miti, qabeenyi investimentii qabeenya salphaa miti. Investimentii gaafa jedhamu akka salphaa fakkaata investimentii gaafa jedhamu. Investimentii gaafa jedhamu garuu akkuma maqaa isaa guddaadha. Chaalenjii qaba. Bu'aa bahii guddaa qaba. Akka salphaatti hin geenye waan ta'eef. Kanaaf pirojektoota akka karooratti qabanne kana hamma yaadne kanaa ol taanee argamuuf cichoominaan hojjechuu danda'udha qaama. Fakkeenyaaf miseensi kun hundisaa miseensa galaan guddaa waldaa keenyaa gaafa ta'u miseensi kun cichoominni miseensa kanaa, jajjabinni miseensa kanaa, hordoffii fi to'annaan miseensa kanaa milkaa'umsa waldaa kanaati. Yaa'iduma qofaaf waggaatti dhufnee asitti wal argina yoo ta'e milkaa'umsi dhaabbata kanaa galmaan ga'u. Alarraa komii qofa komanna yoo ta'e milkaa'umsi dhaabbata kanaa galmaan ga'u. Wal komachuu haadha sun dargaggeessi hin komatu dargaggeessi ni hojjeta malee. Dargaggeessi hin haasa'u nuti dhaloota haasatii miti dhaloota hojiiti malee. Ammallee humna xiqqoo qabnu walitti finnee maallaqa xiqqoo qabnu walitti finnee wanti isin dagachuu hin qabne seenaa waldaa jirraa qarshii 50 irraa ka'e. Seenaa waldaa jirraa qarshii 50 irraa ka'e. Kun yoo biyyuu hin dagatamu. Kun miseensa biraatiif fakkeenya ta'uu danda'a. Dhaabbilee hedduun maaliif dhaabbatanii kufu qoradhaa. Dhaabbilee hedduun sadarkaa investimentii irra ga'anii maaliif dhufu? Yaadan osoo hin taane maallaqa guddaadhaan walitti waan dhufaniif. Nuti hoo yeroo gabaabaa kana keessatti dhaabbannee maaliif hafne? Maaliif jijjiiramne? Maaliif sadarkaa dorgommii keessa galle? Maallaqa walitti nu fide osoo hin taane yaada waliin nu fide. Yaada walitti dhufne. Maallaqa xiqqoo qabannee yaada walitti dhufne. Yaada walitti dhufne har'a sadarkaa investimentii irra geenye qabeenya guddaa qabna. Kanaaf ammallee wanti isiniif dhaamu akka dargaggeessatti dhaloota haasaa osoo hin taane dhaloota hojii ta'uu danda'uudha qabna. Wanti wal akeekkachiisnus ammallee dhaloota hojii ta'uu danda'uudha qabna. Dhaloota aayidiyaa isaa lafarratti mul'ise ta'uu danda'uu qabna. Haalli rakkisoon hedduutu jira. Abjuun keenya abjuu ta'ee hafuu danda'uu hin qabu. Abjuun keenya lafarratti mul'achuu qabna. Biyya kana keessa qooda qabna. Biyya kana keessa qooda qabdu qoodaan qaba. Biyya kana keessa qoodni qabnu yoo jiraate yoo dammaqnee hojjenne qofa. Dammaqnee hojjechuun qarshii 50 kophaa dhuunfaa of dandeenya hojjechuu waan dadhabneef walitti dhufne har'a qabeenya amma kanaa horanne qarshii 50 irraa kaane. Kuni nuuf fakkeenya guddaadha. Waldaan jirraa waldaa kufaatiidhaan fakkeenyummaan fudhatamu osoo hin taane waldaa diinagdeedhaan guddatee fakkeenyummaa isaa fudhatu ta'uu danda'uu qabna. Kanaaf karoora kana gaafa isin ibsinu karoora kana waan karoorfachuu qabnu qofaaf dhiyeessina osoo hin taane waan hojiirra oolchuu qabnuuf karoorfanne. Hojiirras ni oolchina. Humna xiqqaa kana qabanne. Isa durii caala ciccinee halkaniif guyyaa kan hojjennu rakkoo isin ganaa nuuf kaastan hedduun isinirraa jajjabina eeguu hin qabnu rakkoo fi hanqinoota akka nuuf kaastan barbaanna. Marii keenya irratti rakkoo fi hanqinoota akka nuuf kaastan barbaanna. Hanqinoota keenya, rakkina keenya, dogoggora keenya wantoota nu gufachiisaa turanii fi gara fuulduraatti nu gufachiisu jettanii yaaddan akka nuuf kaastan barbaanna. Maaliifin nu qofaaf osoo hin taane nuuf galtee guddaadha. Wanti nuuf galtee ta'u immoo dhaabbata keenyaaf galtee guddaadha waan ta'eef. Wanti isin har'a kaastan kun saayidii negatiivummaatiin osoo hin taane saayidii ittiin dhaabbanni keenya guddachuu qaba, guddachuu danda'a jettanii yaaddaniin kaasuu danda'uu qabdan. Fakkeenyaaf waldaan keenya hanga har'aatitti bu'aa nuuf hin hirreefaa jechuu dandeessan. Obsatu har'aan nu ga'e obsaan mallee. Maaliif jennaan dhaabbanni keenya kisaaraa keessa hin jiru, bu'aa keessa jira. Hammallee obsinee qabeenya qabnu kanaaf fuulduratti baanee bu'aa gaarii fiduu danda'uu qabna. Hojii safara keessatti baanee sadarkaa investimentii irratti akkuma karoorfanne bobba'uu qabna. Kanaaf biyya kana keessaa qooda qabna. Qooda qabnu immoo qooda sana argachuuf qabsaa'uu qabna, hojjechuu qabna. Qabsoon keenya qabsoo dubbiitii fi qabsoo feesbuukii, qabsoo tiktookii osoo hin taane qabsoo hojiiti. Qabsoo hojiiti. Qabsoo hojiiti irra deddeebi'een isinitti hima. Qabsoo hojii gochuu qabna. Haalli nu rakkisuu danda'a. Nuti dhaabbata kana dhaabuuf qarshii kudhan namni yeroo itti lukaan deemnee biiroo irra deemnee dhimmoota adda addaa xumuraa turretu jira. Kana guyyaa biraa kan kaasnu. Hojjanni har'a seenaa keenya naasofnu. Har'a yeroo itti seenaa haasofnu osoo hin taane yeroo itti raawwii keenya walitti himnee karoora keenya walitti himnuudha. Yeroo itti wal sirreessinuuf wal qajeelchinuudha. Kanaaf dubbii isinitti hin dheeressu hajabaannu dhakaan nuti hin garagalchine hin jiru, gaara nuti hin baane hin jiru, milkaa'umsi gaara guddaa duuba jira. Maqaan kiyya Wayyechaa Feesaan jedhama, miseensa waldaa kanaati. As keessatti kanaan jechuu barbaadu duraan dursatti akka yaadatetti kanaan kaasu odiitii kanaan gabaasee fi kan nama dinqisiisuu fi akkasumas immoo nama dinqisiisuu waan jedhu iftoominaan akkaataa namatti toluun kan dhiyaatee seera qabeessa ta'ee akka dhuunfaa miseensa tokkotti kan madaalee ta'uu fi dabalataan immoo tokko lama sadii jedhee kanan dinqisiifadhee waliin ga'uu hin dandeenye bu'aalee koreen kun buusan sochii koreen kun buusan akkaataa inni itti immoo gabaasa isaa miseensota kanaaf dhiyeesses yoo inni nan lakkaa jedhe baay'ee waan yeroo fudhatuu fi
baay'ee natti toledha jechuun barbaada jechuudha akka yaadatetti. Inni kan biraa kan itti aansetoo jiru keessaa tokko akka gaafititti akkaataa ibsa irratti illee ka'ee tureyyuu aksiyoonni yookaan immoo qoodni kun akkaataa dambiitiin hagam irraa kaasetti qoodamuu danda'a kan jedhu iftoominaan jechuun ifa waan naa ta'uu barbaade akka gaafititti akka dambiititti namni tokko aksiyoona yookaan qooda erga walitti qabateen booda qooda sana hagam irraa kaasetti itti fayyadamuu danda'a kan jedhu akka gaafititti kaasuun barbaada. Maalli jalqaba wanta akka gaafitti natti dhagahame miseensi keenya jalqabbiin isaa 300 fi naannoo 20 wayiitti jedhamee ture. Achirraa kaasee miseensa dabaluu danda'u kan qabnu dhiisnee hir'isaa dhufne. Hanqinoonni as keessatti ta'e maal inni jedhamee riisarchiin waan tokko wanni isin taasistan jiraan. Lammaffaa yaa'ii bara darbee asitti kaasne keessaa waldaan ture waldaa aksiyoona oomishtoota jirraati. Isarraa gara waldaa hojii gamtaatti jijjiirameeraa jedhee wantoonni akka ijootti ka'ee asitti irratti haasofneerra jira. Saartifikeettiin waldaa aksiyoonummaa itti nuu kenname kan waldaa aksiyoonati kan waldaa jirraa osoo hin ta'in. Waldichi aksiyoona oomishtoota jirraa suni ammaan tanatti hojiirra jira moo maalirra jira? Ijoollee jajjabeeyyii as keessa jira. Waldaa kana wajjiniin bu'aa bahii hedduu keessa darbanii asiin ga'uu isaaniitti galateeffachuun barbaada. Gama biraatiin ciminni akkuma jiru hanqinnis xiqqoo hin jira. Hanqina nani kaasu miseensonni as keessaa xiqqoo duubatti hafan osoo hin dhaga'iin hin jiraatu. Maaliifin inni inni akka hanqinatti tana furadhu kara teelegiraamatti illee chaanaalii qaba waldaan kuni. Garuu immoo miseensonni achi keessaa xiqqoo kan ba'an hin jiru jechuudha. Isaan sun oduu beekanii as dhufanii har'a eenyu maqaan isaa hirmaachuu danda'u jechuudha har'a. Kun akka hanqinaatti fudhadhaa jechuudha. Bilbilirree waldaan bilbila mataa isaa qaba. Miseensi tokko waa tokko gaafachuu danda'a. Maaliif qabeenya waldaa kanarraa qaba waan ta'eef gaafachuu mala. Kanaaf inni suni oduu sirraa jechuun barbaada. Yeroo waldaan kun nama dabalachaa deemuu qaba moo namni keessaa afaa deemuu qaba? Maaliif seerri dursanuu ittiin bulmaata tumanne kun yeroo yerootti jijjiiramaa deema moo akkaataa dursanuu itti dhageenye fi miseensuma keessaa dhaqee namni gaafatee akkaataa inni jedhameen gargareedha. Akkaataa hojii waldaa kun itti jiru immoo baay'ee namatti tola. Maaliif erga hundoofne waggaa 5dha. Waggaa 5 kana keessatti waan baay'ee irra gahaa jirra. Garuu immoo sababa maallaqaatiin maaliif miseensi dura bu'uura ta'ee waldaa kana hundeesse maaf keessaa ba'aa jira. Har'a duraan nama 200 wayirra ture har'a nama 144 irra jira. Yookiin waggaa dhufu immoo nama 100 ta'uu danda'a. Akkamitti deemamaa jira waldaan kun? Sababa maallaqa hin qabneen ammas aksiyoona 30,000 san bitannee 20,000 san namni kaffallee akkam ta'uu qabna. Miseensa keenya ammallee ganaa miseensota 10,000 horachuuf deemaa jirra. Jaalannee osoo hin taane dirqamnee jechuudha. Pirojektoonni nuti qabannee jirru ganaa miseensota 10,000 akka horannu nu godha. Jaalannee osoo hin taane dirqamnee. Fakkeenya pirojektoonni karoora 2018 fi karoora waggaa 2 karoora waggaa 5 nuti qabanne kuni hundumti isaa maallaqa barbaada. Maallaqni kun immoo maddi maallaqaa keenya bifa lamaan tokko aksiyoona gurguruudhaani lammeessoon karaa kooperaatiif baankii isaan waliin haala mijeessanii akkaataa seerrii fi dambiin waldichaa jedhutti hojjechuudha. Kanaaf riisoorsiin keenya inni jalqabaa yookiin pilaas'een maalidhaa aksiyoona gurguruudha jechuudha. Gaafa aksiyoona gurgurru immoo miseensi keenya hamma danda'u aksiyoona bitatee jira. Gara alaatti baasnee aksiyoona keenya gurguruun dirqama ta'a waan ta'eef ganaa miseensota 10,000 yeroo gabaabaa keessatti miseensota 10,000 ganaa simachuuf deemaa jirra jechuudha. Akkaataa waldaan keenya yookiin dambii fi seerrii jedhutti. Kanaan wal qabatee dhimma waraqaa ragaatiin wal qabsiistanii kaastanii turta. Waraqaa ragaa aksiyoonaa qooda bu'aallee isinii firame fakkeenyaa fi warri 30,000 fudhattanii jirtanii bu'aan isinii firame bu'aa waliin sheerii san qooddattanii sheerii sun immoo kan jijjiiramu saartifikeettiin maqaa karaa waldaa hojii gamtaatti jijjiirame yeroo gabaabaatti chaappaa waldaa hojii gamtaatiin isinii jijjiirame qoonni murtaa'e hamma akkaataa barbaachisuma 1/4 sheerii murtaa'e irraa bitachuu qaba jedha seerri waldaa hojii gamtaa 1/4 isaa warri guutan garasitti kan jijjiiramu ta'a jechuudha. Waraqaa dhumatu jijjiirama malee aksiyoonni keessan qoonni keessan sanuma ta'a. Tokkoon maqaa keessaniitiin aksiyoonni durarra ture gara kaanitti jijjiiramee jira waan ta'eef sana bifa saniin akka qabattaniin barbaada. Gara waldaa kanaatti waldaa sun already diigamee jira. Gara waldaa kanaatti guutummaatti shiifti ta'ee jira jechuudha. Waldaan jirraa giroorsi jedhu sun maaliifin waldaan kun bu'aa waan nu buusa jenneef gara natti shiifti goone qaama dhimmi ilaallatu waliin mari'annee waggaa lamaan kana hin yaadattu gaafa
kutaa magaalaatirraa bakka bu'aan biraa turanii asitti mormii fi yaadni hedduun ka'eeti gaafa hundeeffama isaa asitti kaafamaa ture. Warra gaafa sanan turre har'a gaafa isinitti ta'uu danda'a waan ta'eef gaafa san bal'inaan kaasnee dambii fi seera ittiin bulmaataa mirkaneessinee baane addaraashuma akkanatti. Yaadattu jedhee yaada waan ta'eef. So sanniin gama saniin akka qabatanidha. Gama biraatiin waa'een yeroo sanaa waldaa sanaan lafa nu murtaa'ee kaariin 10,000 nuuf kennamee xalayaan magaalaa Sabbataatti osoo Shaggar hundaan dhaqee ture san dura jechuudha. Osoo xalayaan keenyaa achi jiru magaalli Shaggar hundaa'ee magaalli Shaggar waan hundaa'eef imaammata magaala Shaggar jala galee wanti sun achumatti dhaabbatee jechuudha. Ammallee irra deddeebinee biiroo kantiibaa akka gara waldaa hojii gamtaatti nu jijjiiran gaafachaa turre. Sana Dr. Tashoomaa wajjin yeroo adda addaatti haasa'uudhaaf yaalii gochaa turre qaama dhimmi ilaallatuuf kallattii kaa'anii turanii arganne haasofsisne garuu hanga ammaatitti nuuf hin raawwatamne ture jechuudha. Amma kutaa magaala Sabbataa jala galee iddoo sun sana akkasittiin akka qabatanii yoo nuuf deebi'a kan ta'u ta'e xalayaa yeroo sana karaa waajjira pirezidaantii irraa barraa'ee mallattoo pirezidaantii keenya Shimallis Abdiisatiin magaala Sabbataatti ergamee yeroo san xalayaan nu barraa'e akka lafti nuuf kennamu biiroon investimentii Oromiyaa mirkaneessee gaddeebiseet lafti iddoon adda bahee akka nuuf kennamuuf xalayaan dhaqee yeroo sana immediate Shaggar waan hundaa'eef achirratti dhaabbatee jechuudha. Sochiin gama lafaatiin wal qabatu gama biraatiin akka yaadatitti wanti kaastan waa'een odeeffannoo argachuudhaaf sararri dhaabbataa yeroo hunda aktiivii ta'uu sana akka yaadatitti fudhannee kan fooyyessinu ta'a. Aktiivili waldaa kontaakti gochuu akka dandeessan akkasumallee garee keenya banaa goonee achirratti yaada kennuu akka dandeessan miseensi qulqullaa'e kun yaada irratti kennuu akka dandeessan karaa inboksii yaada keenyaa kan isiniif qopheessinu ta'a akka waliigalaatitti sararoota bilbilaa akka komiitti kaastan akka aktiivili hojjetu ni taasisnaa jechuudha. Gama biraatiin biiroon dhaabbataa yeroo hunda banaadha hojjetaa qaba yaadaaf komii qabdan waan dhiyeeffachuu qabdan hanqinoonni ni jira hojiidhaaf hojii gaggeessa yeroo adda addaatti dhimma investimenitiif dhimmoota adda addaatiif biiroo cufee bahuu danda'a kanarraan kan hafe garuu hojjetaa qacaramee biiroo ooluutu jira waan ta'eef informationii fi odeeffannoo barbaachisaa biiroo dhaabbatichaatitti argamuudhaan waan barbaadan argachuu ni dandeessu gara fuulduraatti wantoota akka hanqinaatti kaastan ni fooyyessina. Yaadattu yoo ta'e galma Alam Hoteelitti bara darbee biraan hin turre guyyaa sanaa anatu isin mariisise jechuudha. Maal irratti walii gallee gargar deemne miseensi iddoo nuti har'a jirru kana hin geenye buusii isaatiin nu qaqqabne ji'a ja'a kenninee fi jennee sagaleedhaan qabannee qabu'aa irratti qabannee walii gallee miseensi kun akka ji'a ja'a kana keessatti guuttatu yoo nu qaqqabu ta'e immoo nu biraa akka fuu jettanii harkaan sagaleedhaan murteessinee gargar baane jechuudha. Kuni maaliifi dhaabbanni kun hojii keessa jira bu'aa buusaa jira miseensa ta'ee qofaaf gatii galmee kaffalee miseensa ta'ee qofaaf boru dhufee qixa nama waan irraa barbaachisu guutee sheerii bitatee nan hirmadha jechuu hin danda'u jechuudha. Nutis kan barbaannu miseensa maqaadhaaf taa'u otoo hin taane miseensa ani miseensa jedhee waraqaa eenyummaa waaldichaa yookiin immoo gatii galmee kaffalee qofa taa'u otoo hin taane nama sochii taasisu nama hojjetu. Namni dhiibbaa hooggantoota yookiin gaggeessitoota waldaa kanaatiin bahe tokko hin jiru. Fedha isaatiin kan bahedha. Inni kan biraan fedha isaaniitiin adda kutanii warra bahanidha jechuudha. Inni kan biraan akka amma asii ka'utti yaan dogoggoraa wayii ka'ee jira duuba sanarraa. Innis maa inni waggaa 5 amma guuttanitti isiniin kennamuu hin baatannu hin jedhamee dogoggora. Amma asirraa akka ka'aa turetti ji'a 5 iyyuu kan hin guunne keessatti namoota meeqa gaggeessine inni isinitti maa jira. Nama 14tu ulaagaa hunda kan guutan waan nutti ulfaateef isaanis akkamitti nutti ulfaatee iftoominaan bakka hoogganaa waldaa hojii gamtaa jiranitti biiroo isaaniitti koree faana taa'ame sababa mana hojii isaanii keessatti waldaa akkanaa qabaniif bakka lamatti hirmaachuu waan nutti ulfaateef jedhanii fedhii isaaniitiin gaggeeffamanii jechuudha. Ammas balballi banaadha kan bahuun ba'a kan galuu hin gala jechuudha. Kun adeemsa waldaa keessatti waanuma jiru itti fufas. Gaafachaa warra jiran hin seensifnaa nama ulaagaa guuteen seensifnaa nama immoo fedha isaatiinis bahuu danda'u hin dandeessifna jechaadha hin gaggeessina. Boru isinis yoo cuftan akkanuma guutu dirqamaan nama keessatti niitu dirqamaanis waliin galchitu. Kanaaf isa kana akkasitti akka hubattan maaliif dhiibnee hin baafne wanti immoo namni miseensa ta'ee itti fufus hin jiraatu akkuma dur waliin haasofne wanti jiraatu hin jira jechaadha. Kanaan alatti garuu dirqama miseensa ta'ee maaliif walgahii irratti waamne maaliif akkas hin goone isa kana gochuu hin dandeenyu jechaadha. Isin faana harka baasee murteessuu hin danda'u namni sun. Kanaafidha isa kana akkasitti osoo hubattanii namni bahuu fedhii qabu jiraannaan akka seera ittiin bulmaata waaldichaatiin kan gaggeeffamu ta'a jechuudha.
Waldaan hojii gamtaa gama waldaa baankii hojii gamtaatiin hidhata qaba. Karaa sanaan hojjetamaa jira jechuudha. Gara waldaa hojii gamtaatiinis wal taane gara warra baankii hojii gamtaa naannoo keenya jiraniitiinis taane even isaan bira darbinee hanga head ofiisii isaaniitti dubbisne irraa. Kaartaa qabadhaatii waan isin irraa barbaachisu guuttadhaa koottaa waliin hojjannaa jedhanii obbo Dirribeen nuu kaasanii jiru jechaadha. Guyyaa lamaan tokko isaan argannee jirra. Inni kun kanaan hojjetama. Buusii miseensaatiinis kan itti deemnee ijaaru itti deemnu ta'a jechaadha. Malee buusii keenya qofaan mana barumsaa keejiidhaan gaa sadarkaa tokkoffaa ijaaruu miti keejii qofa ijaaruun istaandardii amma magaalaa Shaggar kennuun hin danda'amu jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan itti deemamu ta'a. Ogeessi asitti nuu dhiyeesse sana irratti walii gallamoo waliin gallu quubsaadha moo quubsaa miti kan jedhu kana sagaleen murteessinee mirkaneessinee asumatti baanaa. Inni kan biraan gabaasa waliigalaa karaa amma walitti qabaa waldaa keenyaa dhiyaate mirkaneessuudha. Inni sadaffaan karoora bara itti aanu amma asitti ka'aa ture sana kan walumaan mirkaneessinu ta'a. Inni dhumaa bu'aan amma karaa odiitaraatiin nu dhiyaate jira jechuudha. Bu'aan asiillee ka'ee jira sanaaf kan dhiifne akkam ta'a waan jedhu wayii kaasee jira. Bu'aan sun waggaa waggaadhaani waldaan hojii gamtaa akka himaataa yookiin waldaalee biroo miti jechaadha. Waldaa sharikaa miti. Waggaatti bu'aa argatu sana hin qooddataa yoo qooddatee irratti walii gale maal godhaa sheeriitti dabalamaa jechuudha achumaan. Yoo sheeriitti immoo hin dabalannuu hin hirannaa kan jedhus ta'e maallaqa nu geessu nuu kennaa kan jedhamus yoo ta'e amma asitti mana kanatu murteessaa jechaadha. Kanaaf isin kunis murtaa'eeti kan bahu ta'a. Miseensi waldaan labsiidhaan erga gurmaa'ee booda hojii isaa yeroo eegalu imaanaa kennateeti jechaadha. Imaanaa eenyutti kennata? Koreewwan filate sanatti kennata jechaadha. Guyyaan har'aa gizee ilaallu hojii kennate sana yaa'ii waliigala bu'aas haa ta'u kisaaraas haa ta'u waan inni hojjete sana yookiin immoo naannoo xixiqqaa kana keessatti waan hojjennu hin dhiisnaa jedhanii akkaataa kennan sanaanii karoora isaanii gizee ilaallu karoora ciccimoo karoora gara fuulduraatti nama deemsisuu yookiin immoo dargaggeessi kun itti hojjechuu danda'udha jechaadha kan ba'aa jiru. Kanarratti karooronni hin jijjiru hojiin isin kennitan hin jira jechaadha. Kana keessaa garuu dhimmi xiyyeeffannoodhaan irratti ilaaluu qabdan. Waldaa hojii gamtaa qofaan isinii milkaa'uu kan hin dandeenye. Karoorri guguddaan kun qaama dhimmi ilaallatu wajjiniin kan hojjetamu jira jechaadha. Fakkeenyaaf naannoo qorannoo albuudaa waldaa hojii gamtaa qofaan galma gahuu hin dandeessan. Eeyyama addaarree eeyyama dabalataa isin barbaachisaa jechaadha. Naannoo kanarratti yeroo qorachiistan dhimmoota namoota yookiin immoo seektaroota ilaallatu wajjiniinis mari'achaa deemuun barbaachisaadha. Warshaa simintoos dabalate. Warshaa simintoo, qorannoo albuudaa, riil isteetii kan jedhaman kun hin hojjettanii miti kan isin hin jennu. Hin hojjettan utuu hin ta'in seera mataasaa danda'e qaba waan ta'eef qaamni waldaa hojii gamtaa qofaan waan raawwatu waan hin taaneef qaamota eeyyama kana kennuu danda'an eeyyama qorannoos haa ta'u eeyyama warshaa simintoos haa ta'u riil isteetii isaan kun akka carraa ta'ee maandeetii nuu kennaman keessa hin jiranii jechaadha. Garuu waldichi immoo karoora guguddaa godhatee hamma qabatetti qaama dhimmi ilaalu wajjiniin dubbatee eeyyamsiisee qorannoodhaaf eeyyamsiisee ijaarsaaf eeyyamsiisee waan hundaa hojjechuu hin danda'a jechaadha. Kanaaf sanarratti kallattiin waldaa hojii gamtaa qofaan utuu hin ta'in kallattii bitaa mirgaan ilaaltanii eenyu ilaallata kan jedhu sana qorannoo keessan keessa galchitanii akkasitti itti deemuu akka dandeessanidha. Mana barumsaa wajjiniin inni rakkoo hin qabu. Mana barumsaa waajjira barnootaa investimentii wajjiniin dubbachuudha. Garuu asii wanti duubarraa ka'ee maallaqa maaliitiin hojjenna kan jedhu kuni tokko miseensi mataa isaatiin kaapitaala. Amma fakkaata malee namni yeroo sheerii dabalataa natti gurguraa hidhee tosin rakkisu jira jechaadha. Ammaaf namni harkaan qabu kan jedhu sana kaasee waan tokko tokko gaaffii gaafachuu danda'a. Booda garuu sheerii dabalataarree
nan bitadha yeroo itti gaafatu jira jechaadha. Inni kan biraa baankiin keenya yaa waan dhiyeeffachuu qabdan yoo dhiyeeffattanii akka baankii biraa miti. Piroosesii baay'ee isin rakkisu waan ta'eef sanaan deemuun hin danda'amu. Investimentii qabattan keessaa garuu yeroo dhiyootti kan isin otoo xiyyeeffattanii inni akka ogeessatti isinitti isin gorsinu tokko agiroo piroosesiingii otoo qabattanii. Maaliif waldaalee inisheetifii qabna nuyi. Waldaalee inisheetifii qabnu suni kuduraa muduraas haa ta'u waan adda addaa jira waan ta'eef isas qorachiistanii sana keessa otoo galtanii. Inni kan biraa warshaan daabboo qaala'insa jireenyaa magaala keenyaa furuu kan danda'udha jechaadha. Sanarratti warshaan daabboo dhiyeenyaan ijaarame jechuun ijaaruudhaafis kaapitaala irratti salphaadha. Eeyyama irratti salphaadha. Eeyyama iyyuu isin hin barbaachisu eeyyama qabdan kana laayisensii qabdan kanaan hojjettu jechaadha. Kanaaf kana irratti otoo xiyyeeffattanii warshaa daakurree. Warshaan daakuu yeroo dhaabbatu warshaan daabboo bira jira taanaan isaan lamaan wal gargaaraa deemu jechaadha. Ammaaf warra kunoo kan akka albuudaa xiyyeeffatanii kan waggaa dheeraa qabatanii isaan kan otoo galchitanii gaariidha kan jedhudha. Inni dabalataa warshaa yookiin immoo oomisha biddeenii kan jettan kun murteessaadha innis. Amma sa'aatii kana garamitti deemaa jira isinitti fakkaata. Biyya keessa otoo hin ta'in gara biyya alaatti hojjetamaa jira paakdi ta'eetu. Qulqullinni isaa eeggatee beekamtii qabaatee haala sanaan deemama waan ta'eef kanarratti sirriitti ilaaltanii otoo itti deemtanii gaariidha. Inni kan biraa dhimma xiyyeeffannoo barbaadu. Xiyyeeffannoo guddaa barbaadu kan namnis sirriitti argachuu qabu. Hubannoodha jechaadha. Hubannoon baay'ee barbaachisaadha. Hubannoo waa'ee waldaa, hubannoo waa'ee kaapitaala keessanii amma kaapitaalli maal akka ta'e, bu'aa qulqulluun maal akka ta'e, waldaa jechuun irree maal akka ta'e, miseensi irree maal hojjechuu qaba, ga'een koree maaliin kuni sirriitti hubannoon jiraachuu qaba jechaadha. Maaliif waldaan keessan yoo hubannoo argate kaapitaala isaas cimsa. Miseensi gara biraarree waan isin hojjettan ilaalee dhufa. Kanaaf irratti hubannoon irratti xiyyeeffannoo barbaada jechaadha. Inni kan biraa waldaa keessatti qindoomina barbaada. Waan danda'uuf mirga bahu mirga galuu waan jiru kun salphaa miti jechaadha. Kanaaf waldaa fi dhaabbata waan jiru kana garaagarummaa isaa beeknee kabajamuunis kanaan booda waldaa waan jiru yoo qabatee pirezidaantii bira saaqee bakka biraa soo deeme irra caala fudhatama qaba jechaadha. Dhaabbata yoo ta'e garuu monopoliidha. Kanaaf isa kana soo sirreeffattan gaariidha waan jiru qaba. Kan biraati nuuf carraadha jedhee kana yaadu dhaabbatni kun dhaabbatni hoogganamaa jiru miidiyaa nama hoogganuun rabbirraan dargaggeessaa dhugaa dubbachuu hafuu ta'e waan baay'ee jijjiiree isin keessattis waan baay'ee jijjiiree akka shaggarittis nu galtee jeetan qabadda qonjittis hin qabatanii deemu jeetan yaada maaliif humna nu ta'u rakkoowwan bal'aa jira waldaa keessatti investimentii gaafa gaafannu waajjira lafaa gaafa nu rakkoodha waan ta'e gaafa gaafannu liqaa baankii nu rakkoodha. Carraa kanaan immoo miidiyaan rakkoo hiika jedhamee yaadama waan ta'eef humna qabnas paaworii qabnas waan ta'eef kanaaf nuuf carraadha. Waldaa jirraa keessatti namni hoogganu miseensi carraa guddaa qabdu miidiyaa qabna jechaadha. Miidiyaa irraa argachuun baay'ee rakkisaadha dhaabbata tokko keessattis waldaa tokko keessattis jechaadha. Kanaaf akka waldaa hojii gamtaa kutaa magaalaa keenyattis ta'u akka shaggaritti carraa guddaa qabna waan ta'eef carraa kana argachuu keenyaaf nuti baay'ee ittiin boonne waan ta'eef isinis abbaa carraati. Kanaaf galata guddaa qabnu nuuf carraadha waan jiru kana yoo qabanne gaariidha waan jiru kana kaasuu barbaadatanii karaa biraatiin waldaa tokkoof immoo inni bu'uurri obbo Darajeenis kaaseera maallaqaa mootis qabeenya guddaas mootii miseensa. Miseensi gaafa duraa 300 ta'e sun har'a maaliif harca'e waan jiru kana laallee irratti hojjechuun dirqama jechaadha. Yaa'iin tokkos gaafa gaggeeffamu parsantii 50 yookiin harka 50 ol yoo guute gaggeeffamaa jedha seerri waldaa. Kanaaf nuti har'a yeroo calqabaatiif waldaa kana amma karaa sanitti dhuufurraa karuma jiru kanaan qabannee cimsinee yoo baasne miseensota harcaanis akkamitti waldaatti finna. Kan jiru kunis immoo akkamitti amanee deema waan jiru kana beeknee fuulduraaf irratti hojjechuu qabna jechaadha. Kanaaf miseensa harcee kana akkuma obbo Darajeen kaasee madda kaapitaalaa goonee aksiyoona biraa labsuurraa aksiyoona biraa barbaaduurraa miseensa keenya harcee hafe sana akkamitti deeffanna waan jiru san irratti hojjechuun dura eegama jechaadha.
Har'a nu hunduyyuu mana hojii keenyaa qo'annee assaayimentii qo'annee yoo deemne miseensa keenya harceessan deebisaa karaa biraatiin immoo miseensa biraa dabalachaa yoo deemne hojii amma karoorfanne hojii waggaa 2 waggaa 5 jennee karoorfanne kana milkeessuu hin dandeenya waan jiru kana sirriitti irratti hojjechuu qabna jechaadha. Kanaaf miseensi kamiyyuu harca'uu qabu bakka jirtanittis telegiraam chaanaalii keessanis haa ta'u bakka wal argitanitti miseensa keenya dachaan daballee sosochii kana keessattis akka asaayimentiitti qabannee madda kaapitaala keenyatti miseensa keenya dabalu kaapitaala keenya dabalu yoo kaapitaala jiraachuu baate akkuma isin jettan liqaanii mootii nama wannoo isin godhunuti. Miseensi mataa isaatii ofitti murteessee qooda murteeffate san bitatee investimentii keessa galuu qaba jechaadha. Liqaan jajjabeeffamu waldaa keessatti kan jajjabeeffamu miseensi isaa kaapitaala isaa maddifatee yoo parsantii 30 of danda'e parsantii 70 liqaan ittiin deemuu danda'a investimentii keessatti jechaadha. Kanaaf parsantii 30 saniyyuu akkaataa bizinas pilaanii keessaniitiin waan karoorfatan kana achiif gochuudhaaf miseensi keessa madda kaapitaala ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf miseensa keenya irratti hojjechuu qabna. Humna qabnu namni amma danda'u sheerii labsate san bitachuu isarra jiraataa waan jiru kana yoo qabannee gaariidhaa waan jiru kana kaasuu barbaade tananii kan biraati. Waan baay'ee obbo Darajeen kaaseera daddarbaatan kaasaa sheerii qooda dabalataa labsii andu'aanus keeffataniiru murteeffataniiru tarii karoora kana keessatti wanni isaan akka qaban taasise keessaas waan duraan murteeffanneyyuu karaa guutuu ta'een hin bitanne waan jedhurraa ka'anii natti fakkaata. Haa ta'u garuu ammas waan murteeffatan san yeroo gabaabaa kana keessatti sosochii kana keessatti miseensa qabnu harceessan keessaa akka bitannu taasisu jechaadha. Kaayyoo sosochiin akka shagaritti qabamee gadi bu'aa jiru kunis kaapitaala waldaa cimsu miseensa waldaa cimsu waldaa kana ceesisuu waan ta'eef achi keessatti amma danda'amaa ta'etti waldaa keessatti gahee keenya akka baanu sheerii dabalataa bitannee qooda dabalataa bitannee akka waldaa kana wannoo goonu yoo qabanne gaariidhaa waan jiru kana irra caala gaa baay'eesaa borus iftaanis waan waliin hojjennu jechaadha. Gaabbiin ogummaan jira gaabbiin nutis akka barbaannetti sin siqnee si wajjiniin waan hundaa hojjechuudhaaf ani wanni of ilaale jedha jechaas keessatti yaa'ima kana keessa yeroo qophaa'u kallattii ittiin qophaa'uu qabuun maaneji gooneen qophoofne kana nus sirreeffannee isinitti siqnee ganamaa galgala waliin hojjennaa. Ogeessa nu rakkisaa ture ogeessa ciccimoo amma arganneera aanaa irrattis nama lama arganne kutaa magaalaa keenyattis namoota ciccimoo qabna borsi wajjin hojjenna waan ta'eef irra caala boru gallee akka hojii manaa keenyatti fu'annee waan hojjennu bal'aa jira waan ta'eef gallee irratti hojjenna waan akka hanqinaatti jiru immoo hin sirreessina waan ta'eef kana yoon kaase ani yeroo qabnu faana baay'ee hoonaa sababa baay'inatti tola kabajamuun adde Qoonjit waan baay'ee Nukaasu yoo ta'e karaa isaaniitti odoo isin dabarsee gaariidha galatooma. Ijoon waldaan ni guddaan miseensa isaati. Kaapitaalli isaa miseensa isaati. Investimentiin isaa miseensa isaati. Miseensarraan ka'u taanaan waldaan tokko kufaati keessa jira waan ta'eef waldaalee jalqaba miseensa 300 jalqabame har'a 444 qofa harka isaaniirra jira. Warri kaan fotoqanii deemaniiru isaan seera qabeessa jechuudha. Miseensonni kun kan hubachuudhaa qabdan gara waldaatti dhufuufis banaadha waldaa keessaas boonis banaadha. Garuu immoo akka shaggaritti karoora miseensa dabaluu malee miseensa baasuuf karoora bal'aan qabu kan hubatamuudhaa qabu. Garuu immoo jarri sun dallaa isaanii keessatti bakka hojjetanitti waldaan qusannuuf liqii waan gurmaa'eef waldaan qusannuuf liqii sanarratti immoo miseensa waan ta'aniif mindaa achitti muru waan ta'eef bakka lamatti muru waan dadhabaniif seera qabeessummaa moojimaatuma waldaa hojii gamtaatiin gara sana deeman waan ta'eef hanqina waldaa kanarraa qaban komii waldaa kanarraa qaban irraa ka'ee miti jechuudha. Kun hubatamuutu irra jiraata. Hojimaatuma waldaatiin deeman waan ta'eef isinis kan hubachiisu irra jira. Kanaaf kan deeman nama 14 inni kun rakkoo hin qabu. Garuu immoo namni 300 sun eessa jiru nama 300 keessaa namni 14 seeraan yoo deeme warra faan eessa jiru kan jedhu ammallee irratti hojjetamuutu irra jiraata. 300 irratti dhaabachuu hin qabu baay'isoo. Yoona kana 600 700 godhachuu qabdu turtan. Waggaa 2 gidduutti akka hanqinaatti qabadhaa waldaan kun. Lammaffaani gibira mindaa hojjetaa kutaan jirtanidha. Oditingii keessatti kan dhiyaate. Nuni akka waldaatti nan taaksiidha. Bu'aa daldalaan kaffallu. Garuu immoo dividendii fi gibira hojjetaa dhaabbii hin kaffalla jechuudha. Kun labsii keenya keessa jira waan ta'eef kana waldaa keessan keessatti qabattanii seera hoo cabsin itti gaafatamna waan ta'eef. Seeraan bulla mitiire. Waldaan hojii gamtaa labsii mataasaa qabaa, dambii qabaa, qajeelfama qaba. Sana hoo cabse immoo itti gaafatama. Seera jalaa waddootti miliqni hin qabnu kun yoo ilaalame gaarii ta'a. Lammaffaa herrega cufu. Waldaalee hojii gamtaa keessatti baay'ee kan nu rakkisaa jiru. Waldaan hojiin hojjetaa herrega guyyaa hojjete sin cufu, ji'aanis hin cufu, waggaanis hin cufu. Oditingii irratti kan nu rakkise kana jechuudha. Herrega hin cufamne dhufanii hojjechuun seeraan itti gaafachisa warra oditaraa jechuudha. Oditarri konfirmeeshinii hojjeta.
wanna hojii herregaachitu hojjetame inkaam isteetmentii iddoo sana jiru nagee seera qabeessaan hojjetame immoo hojimaata bittaa gurgurtaa seera qabeessaan hojjetame immoo kan jedhu confirmation an auditing jechuudha. Herregni immoo herregaa ittiin hojjetamaa ture itti hojjetee qulqulleessa jechuudha. Kanaafuu hojiin isaanii gargari kan tokko tokkoof hin hojjetu seeraan itti gaafachiisa. Kanaaf yakka waldaa keessanitti herrega keessan yeroo taa'e keessatti cufattanii auditingiif qopheessuu qabdu kan jedhu qabadha. Kan biraan hubannoodha. Karoora keessan baranaa keessatti nagarree gabaasa keessattis inni nagarree meebiin dhageenya yoo ta'e. Waldaa hojii gamtaa keessatti inni ijoon waldaan hojii gamtaa akka namni bakkee taa'e ilaalu miti. More professional now. Seera beekuun nurra jiraata, hojimaata beekuun nurra jiraata ittiin hoogganuuf hoogganamuudhaaf. Hubannoo yeroo rootti akkaataatti waldaan gurmaa'u, akkaataatti miseensa horatamu, akkaataatti kaapitaala horatamu, akkaataatti qusannoo akkaatti liqii kenninu, liqii deebisiifnu, akkamitti inspeeshinii hojjenna, akkamitti hojiitii hojjenna, akkamitti waldaa keenya madaala kan jedhu hojimaata mataasaa qaba qajeelfama labsii dambiirra taa'ee jira. Kana beekuuf immoo leenjiin hin barbaachisa. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa ogeessaaf hooggansaa cimsuun barbaachisa. Kanaafuu asirrattis yoo filaaltan gaarii ta'a. Karoora kan waggaa tokkos qabdu, kan waggaa lamaas qabdu, waggaa shanis istiraatejikii baafatanii jechuudha. Karoora kana keessatti hojiin inni guddaa fi ijoon miseensa keessan dabaluu irratti hojjechuutu sana jiraata. Ammallee miseensa hunda dabaltan ta'e waan jettan gana galmaan goon. Isin karoora istiraatejikii qabattanii karoora isin qabattan keessatti akka ogeessaattis obbo Darajjeen kaasan jechuudha. Kam waldaa hojii gamtaa keessatti gosa investimentii kamtu isin adeemsisaa kamtu adeemsu kan jedhu jira jechuudha qajeelfamaan. Obbo Darajjeen ija gummaatiin isiniif kaasaniiru garuu mul'anni keessan guddaadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan haga riil isteetitti deemtanitti jechuudha. Kun baay'ee kan nama ajaa'ibuudha. Isa asittis wanti hojjetamu baay'een jira jechuudha. Amma baay'een amma riil isteetii mini amma biyya keenya keessatti amma namni daabboo nyaatee buluudha amma jalqaba. Tokko isa asitti warshaan daabboo warshaan buddeenii isa dursaadha jechuudha. Warshaan daabboo warshaa buddeenii qabattan jalqaba irratti itti adeemaati agiroo piroosesingiitti itti aansaati investimentoota xixiqqoo kanarraa gaafa kaatan kaapitaalli keessan guddataa deema. Gaafa kaapitaala guddeeffattan immoo kan jettan sana hojjechuu dandeessu. Kan hojimaata waldaa hojii gamtaatiin isin deeggaru jechuudha. Kanaaf karoorri keessanis bal'aadha. Miseensa gaafa horattan immoo kaapitaalli keessan hin dabala. Kaapitaala immoo karaa adda addaa dabaluu dandeessu. Tokkoffaa miseensa dabaluudhaan kaapitaala dabaltu. Lammaffaa qooda labsuudhaan qooda lammaffaa kan duraa gaafa xumuramu. Sadaffaan immoo qusachiisuudhaan jechuudha. Amma baay'een isinitti gammadee 491 piroofitii argataniitu bara darbe 491 naannoo. Gaafa nama 300 qooduyyuu wadaa 16,000 noo dividendiin keessan nama tokko jechuudha. Garuu nama 300 nama 150 qoonne immoo isin gara 20 qabdu jechuudha. Sooromtaniitu jechuudha. Kanumarraa immoo siqxanii deemtu. Gaafa 20 kana ammas kaapitaala keessanitti dabaltan immoo hojii guddaa hojjettan immoo sattaanutti 50 argachuu dandeessu jechuudha miseensota. Kanaafuu kaapitaalli ga'eensaa guddaadha. Kaapitaala keessan qusannoo qusattanii isa qabdanirraa qusannoo qusattanii qooda dabalataa labsanii kaapitaala keessan gaafa guddistan hojii keessan gabaa keessatti oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti oomisha qonnaaf oomisha industirii fuutanii gabaatti dhiyeessuu keessatti investimentii keessatti roolii keessan taphachuudhaaf kaapitaalli guddaadha waan ta'eef kaapitaala guddisuu irratti baay'ee hojjechuu sina jiraataa jechuudha. Investimentiin akkuma isinii kaase hin jajjabeeffamaa garuu immoo hojimaata waldaa hojii gamtaa eegee hojjetu sina jiraata waan ta'eef waan isin hojjettan isin hojjeta. Kutaan magaalaa waan isin deeggaru isin deeggara. Magaalli waan isin deeggaru isin deeggara. Waan isin qabattan kan waa tokko waan duduubatti isin deebisu hin jiru. Hunda isaa dubbatanii miti ammoo hojjechuu wayya. Waan baay'ee isin mana keessa kaastaniitu nusa sii kaasneera. Bodareenis dabalaniiru. Kanaafuu waldaa keessan cimsanii baasuu keessattis gaheen keessan guddaadha. Waldaa hoo cimsine akkuma isiniin jedhe sila oomishaaf oomishtummaa dabalaa. Dinagdee biyyaa guddataa. Industirii keessatti investimentii gurguddaa keessatti gahee keessan taphattu. Waldaa waan xixiqqoo keessaa bahuu qabdu jenneerra. Kanaaf kanamuu kan hojjetu isinuma. Wal dhaggeeffachuun, gamtoomuun, waloomuun isinirraa eegama. Yaa'iin keenya milkaa'aadha. Kanaafiyyuu waldaa ismaartii ta'ee ba'ee shaggar keessatti badhaafamu, shaggar keessatti gahee isaa taphatu isin taasisu, miseensa wal qabatee karoora qabatte kana waliin milkeessan isin taasisu. Jabaadhaa
galatoomaa siin jaallannaa horaa bulaa ulfaadhaa.